oduu amma Finfinneedhaan nu gahaa jiruuni mana hidhaatti hafanii kan turan obbo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi akkasumas hidhamtoonni siyaasaa kan biroo lama yeroo ammaa kana mana hidhaatti bahaniiru. Amma karaa Finfinnee keessatti kan argamani. Yeroo ammaa kana mana hidhaatti bahuu isaaniiti. Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Boonaa akkasumas namni biraa tokko ammaaf kan maqaa isaa yeroodhaaf irraanfate. Egaa mee kana ilaalchisee Tulii Baayisaa maal nutti? Amma erga lafti amma sa'aatiin akka biyya kanaatti sa'aatii 4:45 gara sa'aatii 5tti dhiyaachaa jira. Halkan kana obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo obbo Hamzaa Booranaa duubatti hafanii turani. Amma yeroo ammaa kana konkolaataa kana duratti mana murtii deddeebi'aa turan konkolaataa kan mootummaa kan sibiila uffatu sanaan mana hidhaatii ba'anii gara mana isaanii deemaa kan jiran ta'uu mirkaneeffannee jira. Isaan bira Boonaatii Buleetii fi obbo Geetuun wajjin turanii isaanis wajjumaan jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana durayyuu isaan bira turanii namoonni lamaan kun isaan wajjin gara mana isaanii deemaa jiru jechuudha. Gaariidha. Egaa Boonaa Tibbileetii fi keessattuu Geetuun yeroo Jawaar irratti aggaamminni jecha aggaamame sana warra fuuldura dhaabbatee warra yeroo sanatti falmaa turedha. Meegaa kana booda maal eegna obbo Tuli? Akkuma tu ibsitee obbo Geetuun itti gaafatamaa dhimma sababa networkitiin telefoon ifama dhagama bara en dhagama itti fufa. Geetuun itti gaafatamaa dhimma nageenyaa yookaan security gaafdii ture baay'ee nama jabaadha, nama hubataadha. Achi keessa yeroo turanis gara boodanaa kana keessa Boonaa wajjin bakka obbo Baqqaleen obbo Jawaar jiran dhufanii isaa wajjin eegumsa sanas cimsaa turan poolisoota wajjin. Amma egaa warri galmee kanarra jiru hundinuu qulqullaa'ee gallakkifameera jechuudha. Egaa gara mana isaaniitti deemaa jiru. Kana booda sagantaa qaban maal akka ta'uuf deemu, maalti garamitti akka deemamu boorarraa qabanii ni barra jechuudha. Gaariidha. Egaa isinis warri seeraa dhimma isaanii hordoftanii warra bukaatoo boru maal kaatanii maal hojjettu kan jedhu isinis boruun nutti himtu ta'ee har'a nutti himtu ta'ee hin beeku. Maalumaafuu hojii guddaa hojjettanii namoonni hidhamuu hin turre har'a gallakkifamanii egaa isinis yaalii ijibbaata gochaa turtaniif hedduu galatoomaa jedha obbo Tulii Baayisaa. Isinis baay'ee ulfaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf carraa kanatti fayyadamee nama hedduuti wajjin dhama'ee nama hedduuti wajjin hidhamee dhugaa dubbachuuf namni mana fiizikaalii isaan mana hidhaa keessa jiru isaatti hidhame malee namni bakkuma jirutti yaadaan hidhamee jira. Hojiillee namni qajeelee hojjechuu hin danda'u. Waama kana yaadaa gara deemne hundatti waama kana duukaa rakkata namni. Keessumaa immoo abukaatonni keenya dhimma kana duukaa galmee hedduudha kan qabanii keessatti immoo inni kun immoo galmee baay'ee xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Abukaatonni keenya wal gargaaranii seeraa gochuudhaaf dhamaatiin isaan taasisanii baay'ee guddaadha. Abukaatonni keenya kan Amboorraa deddeebi'an jiru, kan Adaamaarraa deddeebi'an jiru. Baay'ee qindaa'anii wal gargaaranii waliin dhaabbatanii falmii isaan godhanii seenaa keessatti iddoo guddaa kan qabaatudha. Egaa mee piroosiijariin isaa immoo akkam ta'a, akkamitti galmeen kun cufamaa, galmeen mana murtii jiru maal ta'a, adeemsi isaa maal ta'a kan jedhu immoo maamiltoota keenya wajjin mari'annee boorarraa qabnee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Ammaaf egaa haa ta'u hidhamuun mallee erga bahanitti immoo gammachuudha qabna jechuudha.
Hayyee obbo Tulii Baayisaa Abukaatoo hidhamtoota siyaasa Oromoo hedduu galatoomin jedha. Egaa Zaak baatee gara keettan deebi'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma amma argaa jirtan kana hidhamtoonni siyaasaa Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa akkasumas Boonaa Tibilleetii fi Geetuun yeroo ammaa kana mana hidhaa Sagaleen addaan ciccitaa maybe viidiyoo guutuu isaa waraabnee irratti deebi'uu dandeenya. Bareeda amma okay, sagaleen addaan citaa jira. Sagalee bareedaa tokko Direedawaa irraa argadhee qeerroon Direedawaa yeroo ammaa kana haala kamirra akka jirtu akkasiin agarsiise. Mee gara Finfinneetti hin deebina. Kun kallattiidhaan kan Finfinnee irraa daawwachaa jirtanii qeerroon Direedawaa ammoo yeroo ammaa kana. Egaa kun qeerroo Direedawaati. Bakkeewwan adda addaattis haala wal fakkaataadhaan qeerroon bahanii akka celebrate godhaa jiranidha. Asirratti of eeggannoon guddaan godhamuu qabu tokko akka jirudha. I think sagaleen Finfinnee hedduu qulqullina hanqata. Of eeggannoon guddaan godhamuu qabu. Kana wajjin wal qabatee casualtiin tokkollee rakkoon tokkollee akka dhufu hin barbaadamu waan ta'eef bakkeewwan baatanii celebrate gootan bakka kamittuu walitti bu'iinsi qaamota nageenyaa wajjin akka hin jiraanne bakkeewwan baatanitti qaamonni adda addaa carraa kanatti fayyadamanii miidhaa geessuu danda'an jiraachuu waan danda'aniif of eeggannoon guddaan akka godhamu guyyaa gammachuu kanatti gadda biraa yookaan waan biraa irraa dhaga'u waan hin feeneef yookaan waan ta'ullee hin qabneef of eeggannoon godhamuu qabu kamiyyuu haa godhamuun jedha. Hin beekaa emooshinii to'achuun baay'ee nama rakkisaa yeroo ammaa kanatti. Yeroo akkanaa kanatti mee waan dubbataa jiran yoo dhaga'uu hin danda'ame gara isaaniitti deebi'an booddeen deebi'a. yeroo tokko sagaleen yoo jiraachuu baate stuudiyoo keenya sagalee jedhamu agarsiisuu ni dandeessu. Zaak mee anuuna jala miliqe Direedawaa sanarra nu deebitu. Yaa Direedawaa egaa qeerroo Direedawaa. Asirratti wanti dagatamuu hin qabne tokko kan Finfinnee kun hedduu ciccitaa jira. Wanti dagatamuu hin qabne ijoolleen kun bahanii waan kan injifannoo namni biraa fidee fuudhuun ta'in injifannoo ofii fidan celebrate godhaa jiru. Bilxiginnaan yookaan warri kaadireen bilxiginnaa akka jettu dhiifama goone maalii goone as goone achi goone akka jedhamu san odoon taane dubbiin qeerroo fi qarree hedduutu itti wareegame maqaa jara kanaatiif namoota hedduutu hidhame maqaa jara kanaatiif namoota hedduutu ajjeefame waan ofii aarsaa itti kafalaa turan sana celebrate gochaa jiranii celebrationin kun kan guutuu ta'u yookaan immoo wanti amma ta'aa jiru kun guutuu kan ta'u immoo guutuun Oromiyaa nagaa argattee qeerroof qarreen Oromiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti maqaa adda addaatti baasanii hidhan hundi
gaafa nagaa argatan guutuun nagaa ka argatu jechuudha. Nageenyi waaraa gaafa dhufe kan nagaa Jawaar Faas guyyoota ittaanu keessatti gama adda addaatiin turtiin godhan maal fakkaata ture gara fuulduraatti maali kan jedhu isaan irraayis kan dhageenyu ta'a. Ammaa fi bakkeewwan adda addaati ammallee viidiyoowwan adda addaa dhufaa jiran walitti qindeessinee isin dhiyeessuudhaaf yaalla. Kun Finfinneedha kan argaa jirtan. Kan duratti ture immoo dhiifama gara teeknikaatiin hin cite fakkaata. Kan ammaa sana yoo irra nu deebitanii egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya warri booda irratti dhuftanii yeroo ammaa kana hidhamtoonni siyaasaa garmalee hidhaman badii isaanii malee kan hidhamanii waggaa tokko oliif mana hidhaa keessa turan Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaa akkasumas Boonaa Tibbileetii fi Geetun yeroo ammaa kana bahaniiti jiru. Mana hidhaa Qaallittiitii bahanii yeroo deemaa jiranidha. Warri naannoo Qaallittii turani kan ordofaati jirani. Egaa kan amma argaa jirtan kuni Finfinnee keessatti tarii warri teeknishaana keenya yoo lu deebiftanii viidiyoon kun kan mul'ataa jiru Finfinnee keessatti. Egaa Finfinnee Qaallittiidha. Hidhamtoonni siyaasaa kun erga ba'anii booda warri iddoo sanatti amanuudhum dhabanii achi taa'aa silaa buluudha turanii akka tasaa arganii yeroo ammaa kana isaan ordofanii deemu. Jawaar fa'aa eessa dhaquu, eessatti qubatu, kana booda eessa dhaquu kan jedhuu fi sanas jala buunee gara fuulduraatti kan isinii ibsinu ta'a. Amma garuu hidhamtoota siyaasaa kana keessaa namni 5 erga boodatti hafanii booda isaanis itti dabalamuudhaan bahaniiti jiru. Hidhamtoonni siyaasaa galmee Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti himatamanii OMN dabalatee namoota yookiin qaamilee 24 jechaadha. Egaa kan jiru kana fakkaata. Tarii Zaak gara keettan deebi'a. Bilbillee adda addaa dhufaati jira. Yaa anillee bilbila Direedawaa tokkoon simachaa ture. Baay'ee akka gammachuurra jiranidha. Of eeggannoon godhamuu qabu. Ammallee irra deddeebinee dubbannaa. Gammachuudhaaf bahamee akka gara biraatti hin jijjiiramne of eeggannoon guddaan haa godhamu. Qaamonni kanatti fayyadamanii waan adda addaa irraa fayyadamuudhaaf eeganis akka jiran akka hin daganne keessattuu ijoolleen Finfinnee kallattiidhaan nu hordofaa jirtu jedhee yaada. Bakkeewwan deemtan hundatti tasgabbiidhaan wanta ta'u gama guyyoota dhufu keessatti akkaatumaan bahiinsa isaanii kunuu maal fakkaataa gara fuulduraatti maaltu nu eeggataa kanaaf kanneen fakkaataniin karoorri itti aanutti deemnu maalidha kan jedhu irratti aga ibsa hooggantoota keenya irraa dhageennutti tasgabbiidhaan bakkeewwan deemnuu fi ta'iinsa ta'an hunda sirnaan hordofuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaan dabalataan egaa nageenya isaaniitiif jecha directly kallattiidhaan bakka isaan deemaa turan irraa namoota kontaakti goonee argachuu dandeenyee turre garuu immoo nageenya isaaniitiif jecha galgala kanaan halkan kanaan kallattiidhaan achi bakka exactly isaan jiran irraa isaan arguun saniif hin danda'amne. Namoonni egaa ijoolleen bakka san buluudhaaf deemanii haga hundi isaanii bahanitti gammachuun keenya guutuun ta'u jedhanii hordofaa turanii. Egaa waan baay'ee nama gammachiisu, waan baay'ee namatti tolu ittaanu Abdii Raggaasaa fa'a, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'a, namoota adda bilisummaa Oromoo, hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama adda addaatiin hidhaman, kan mana keessatti hidhamanis, kan mana hidhaattis hidhamanis
hunda isaanii ammaan tana gadi baasuudha. Gama adda addaatiin tapha shirifraa fi siyaasaa ammallee bilisiginnaan hin yaaddi taanaan dizaastariin shirifraa fi siyaasaa yaadanitti deemuu maal akka ta'e waggaa lamaan sadiin kana keessatti arginee jirra. Jeeniyuunli dhugaatti biyya sana keessatti nageenya waaraa fiduudhaaf yoo barbaadame ammallee gama adda addaatiin wantoota godhaman irratti of eeggannoo naa godhamuun jedha. Dajane yoo qabaatte itti lola. Hello, Zaka Malay bilbila gammachuutu Finfinneedha na dhaqqabaatee jira. Ammanatti tariitii viidiyoon Finfinnee sana nutti agarsiisa akkasumas kan Dirredawaa iddoo biraas nu agarsiisa jedhani. Egaa iddoo biraatti warri of harkaa qabdan nu erga warri immoo laayivii nu dabarsuu dandeessanis nu quunnama siniin jedha. Zaakmee gara Finfinneetiin ammas ergaatu dhufaa jira. Gara keettoon deebisee. Hayyee egaa wanna hedduutu dhufaa jira, abdeetii hedduutu dhufaa jira. Viidiyoowwan bakka adda addaa irraa erguudhaaf rakkachaa akka jirtanis nutti himaa jirtu. Neetwoorkiin akka rakkisaa jiru. Ammallee irra deddeebi'ee of eeggannoo gochuu hin dagatinaan jedha. Egaa ani namoota hedduu galatoomfannee sirba baay'ee fiicharii mul'isu sirba baay'ee yeroo baay'ee namoonni baay'een sirna jala kololanii yeroo inni jedhanitti namoota artistoota hojiiwwan aartii namoota adda addaa hojjetan wareegama adda addaa kaffalanii sirna kana jala ta'anii warroota sirba baasaa turan warroota walaloodhaan hojjechaa turan keessaa Yoosan Geetaahunis gaa bulloon garmaama tolaa mana hidhaa oola jedhee it's very onni ambishinii guddaa tokko of keessaa qabu ture yeroo hedduu irra deddeebi'amee dhageeffatamaa ture tibba kana gaa yeroon kaisaatii bulloon gadi bahee jira gadadaaf dararaan Oromoo irra jiru garuu dhaabbannee dararaaf gadadoon Oromoo irra jiru hanga guutuun guututti dhaabbatu qabsoon gama adda addaatiin godhamu itti fufaa egaa warri Dirreedawaa ijoolleen Dirreedawaa yaalii taasisaa jirtan seenaan jiru viidiyoon gama adda addaatiin telegiraamis waatsaappis actually Oromia irraa bilbiluudhaaf yoo barbaadan lakkoofsa WhatsApp tokko isinii kennuun danda'a. Lakkoofsa WhatsApp saniin bilbiltanii waan keessa jirtan haala naannoon keessan itti jiru nuuf ibsuu dandeettu. Lakkoofsi WhatsApp keenya isiniif kennuudhaaf lakkoofsi WhatsApp 612-298-6484 yookaan 612-298 6484 kanarratti ergaa nu erguu dandeettu keessattuu warra biyya alaatii miti ijoollee qeerroof qarree Oromiyaatii fi bakka adda addaatti wanti adda addaa akka ta'aa jiru quba qabaachaa jira odeeffannoowwan dhufaa jiran irraa hordofaa jirra. Oromiyaan maal keessa jirti haala akkam keessa jirtanii maaltu isinitti dhagahame gara fuulduraatti maaltu nu eeggataa fi kanniiniif kan kana fakkaatan irratti odeeffannoowwan Finfinnee irraa dhufaa jiran haga walitti qindeessinee isinii dhiyeessinutti Zaake jidduudhani kan inni si dhageessisuudha jedhu isinitti dhaga'ama Zaake? Yaa hin dhaga'ama. Yeroo ammaa kana kan si ajaa'ibu hidhamtootas kan baqattoota Oromoo biyya alaa jiran keessattuu Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamtuu hedduu keessa akka jiranii irra deddeebinee dubbataa jirra. Rakkoo isaanii sana gara maddiitti dhiisuudhaan yeroo ammaa kana gammachuu isaanii Jawaar Mohaammed fa'aa mana hidhaatii hiikamuu isaanii gammachuu isaanii dhageessisaa jiru. Yeroo baay'ee maal jechaa turanii otoo Jawaar Mohaammed hiikamuu baatee nutis hidhamnee nafnu gaafa Jawaar Mohaammed hiikame nutis carraan keenya nagaa ta'a jedhaniiti yeroo baay'ee abdii godhataa ture. Har'a laastikii uffatan sanallee galtanii gammachuu isaanii dhageessisaa jiru. Tarii yeroo gabaabaa keessatti teeknishaanonni keenya ol baasanii nu agarsiisuutti dandeessu. Dhugaadhumatti rakkoo keessa jiran sana waan uffatan dhabanii waan nyaatan dhabanii qilleensa qulqulluu dhabanii mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti warri cinqamaa jiran ijoolleen xixiqqoon biratti kan duutu haati deessuun kan duutu maanguddoon beelaanii kan rakkatan suni har'a feestaalii gurraacha sana ofirraa darbatanii dhugaadhumatti gammachuu isaanii ibsaa jiru. Ammam hidhamtoota siyaasaa kanaa fi gammadaa akka jiranidha. Irraan deebi'aa Zaak otoo
nuti Jawaar Mohaammed wajjin hidhamne otoo hidhamtoonni siyaasaa keenya ala jiraatanii akkanatti haqi keenya haqa dhabne waggaa tokko oliif mana hidhaatti rakkannu jechaa turame ijoolleen Saawudiiti har'a gammachuu isaanii bifa ajaa'iba ta'een ibsataatu jiru warri namoota hin arginee fi warri teeknishaanonni keenya yeroo gabaabaa keessa isin erge akka ol baaftanii nu agarsiiftan abdiin qaba tarii gara Finfinneetiin namoonni hedduu Finfinnee irraa laayivii isinii dabarsina garuu rakkinni jiru rakkina intarneetiiti neetwoorkiiti niin jedhaa jirtu warri dandeessanii akkuma dandeessanitti nu quunnama warra gaammaa kun warra Saudi Arabiyaati Zaakii amma kan argaa jirru har'a kan mana hidhaati waggaa lamaan booda bahanii hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan hidhamuun isaanii fi hin malleedha. Egaa warri galmee Jawaar Mohaammed jalatti hidhamanii turanii har'a bahanii Bashir Dhaabii fa'aa argaan jira Zaaki Bashir Dhaabii obbo Baqqalaa Garbaa isaan kun egaa duraan yeroo Oromiyaa keessa naanna'anii uummata isaaniitiif jaalala qaban agarsiisaa turanii uummannis immoo bifuma sanaan jaalala isaaniif qabu agarsiisaa turedha. Har'a egaa beektaa jarri kun mana hidhaa keessa ta'anillee qabsoo isaanii hin dhaabne harka hin kennanne mana hidhaa keessa ta'anillee mirga isaanii duwwaa otoo hin taane mirga uummata Oromooti fi qabsaa'aa turani. Egaa Daraartuu Tulluu fa'aa jaarsummaa yaalii guddaa godhaniin otoo akka nyaata nyaatan godhamuu baatanii jarri kun tarii har'a lubbuun hin jiru ta'a ofirratti murteeffatanii turani. Gammachuun isaanii gammachuu hunda keenyati. Zaak tarii wanti viidiyoon dhufe yoo jiraate gara biyya keessatti akkasumas Finfinneedha yoo addaan cituu baate teeknishaanonni keenya nu agarsiisuu dandeessu. Dirree Dawaa irraa naman qaba Dajanee Dirree Dawaa xiqqoo qaamonni nageenyaa iddoo sanitti argamanii jechuudhaaf yaalii taasisaa akka jiran eenyu jedhu eessarraa bilbilta? Hello. Magaalaa Dirree Dawaa irraa hin bilbilee. Hello. Maaltu ture? Magaalaa Dirree Dawaa irraa bilbilee wanni ture xiqqoo ijoolleen gammachuu addaa itti dhaga'ame kallattiidhaan hordofaa kan turan. Deemaa jiruuti inni ittisa biyyaa waraana abbaa mattanaa jedhaniin dhufee ijoollee addaan gammachuu isaanii irraa facaasee cinaanis karaa manaa galtee akkasumas ijoolleen makiinaa yaabbatanii gaggaarii gammachuu tanaan imala isaa yeroo ammaarraa taasisan baay'eetu jira. Hayyee odeeffannoo nu geessituuf hedduu galatoomi abbaako. Hayyee egaa kanuma kan jechaa turre of eeggannoon haa godhamu bakkee adda addaatti egaa kana eeganii itti qophaa'anii jiru waan ta'eef bakkee adda addaatti of eeggannoon guddaan haa godhamuun jedha. Kanuma kan itti aansineeti ammallee biyya adda addaa irraa bilbil dhufaa jira. Mee warri alaa warra biyyaatii boqonnaa kennaa please. Eenyu jedhu eessarraayi? Hayyee. Okay. Hayyee. Sa'aatii kanarratti wanni barbaachisaa qarootummaa barbaachisaa. So akkaataa itti dhiisanii fi waan jirullee waan hubachuun baay'ee nama rakkisuuf. Haala amma situation ammoo biyyattiin keessa jirtu irraa kaanee I think cautious ta'uu barbaachisa waa hedduu irratti. Cautious ta'uu barbaachisaa. Warri siyaasaallee akkasumas hundumtuu eeguu barbaachisaa. Osoo ta'ee I think maquu barbaachisa jechuun I don't think amma biyya keessatti sochiin adda addaa akka barbaadetti deemuu dhabuu ni mala. Kanaaf I think karaa argameen bahanii akkuma yoo duraa Oromoo Pirootestii yeroo duraa sanirraa akkasitti waan tokko fakkaatanii akkasii gaggeessuu barbaachisa malee I think I'm got to be smart. Hayyee hedduu galatoome yaada kan kee fudhannee jira uummataaf uummatni ga'ee jira.
Okay. Egaa kallattiidhaan bilbila hedduutu dhufaara. Bilbila control gochuudha haalan dandeenye irra jira. Oromiyaa keessatti baay'ee qaroomuutu nurraa eegama. Waan kanaan wal qabatee casualty tokkollee gadda tokkollee waan biraa dhagahuu hin feenu. Please hamma danda'ameen bakkeewwan itti baatan hundatti baay'ee of eeggannoon barbaachisaa ta'e haa godhamuun jedha. Biyya adda addaa irraa, Awurooppaa irraa, Ameerikaa irraa, Saawud Arabiyaa irraa bilbila hedduutu dhufaa jira. Eenyu jedhu eessarraa bilbiltu? Hello? Hello? Warri biyya alaa hanga dandeettaniin warri mana hidhaa Saawud Arabiyaa irraayis bilbilaa jiran jiru. Oromiyaan iddoon baay'een kana fakkaata akkuma argaa jirtanii. Of eeggannoon haa godhamu. Please of eeggannoon haa godhamu ka jedhu ergaa nama hedduuti. Hello, eenyu jedhu eessarraa? Okay. Kana keessa rakkoon tokko uumamee akka jarriinis waan kanarratti nutti itti fayyadamanii rakkoo takka ijoollee kanarraan akka hin geenye of eeggannaadhaan ijoolleen keenya akka jiranitti namni bakka jiru qoqqoo jira baadiyyaarraayis akka dhageenyutti bilbilli hedduu bakka hedduurraa walitti dhufu jiran kara magaalaati. Saniifuu immoo kana keessa jarriif dura qophaa'anii waan jiraniif jecha ijoolleen keenya bakka jiranirraa ammaan tana ifiifis tasgabbiidhaan miira keessa galanii akka rakkoo takka jira kanaa wajji walittiin hin muufanne walittiin dhaabbanne bakka rakkoon tokko geetti wal beeksisaa wal dura deemaa wal ibsaa waliif obsaa akkasitti akka deemu qabnu galatooma. Hayyee hedduu galatooma. Egaa kallattii hundaan wanti jedhamaa jiru dhaamsi dhaamamaa jiru of eeggannoo guddaa goonuudha. Akka Saawud Arabiyaa kana bifa addaatiin irra deebi'ee haa taphatu viidiyoon suni ergaa guddaa qaba waan ta'eef mana hidhaa keessa ta'anii rakkoo cimaa san keessa ta'anii waan isaan godhaa jiraniif mee ka Saawud Arabiyaa sana odoo irra deebi'ee. Ayyee Ginniir Baalee Ginniir irraa jettee itti fuufimee maaltu jira Baalee Ginniir? Amma ijoolleen hiriira baatee sababa gammachuurraa kan ka'e duuba waraanni mootummaa amma dhufee addaan baasee ijoollee addaan ari'ee jira. Okay. Miirri uummata keessa jiru maal fakkaata? Hayyee hedduu galatooma. Baalee Ginniir irraa namni nu bilbiltan hedduu galatooma. Hayyee hedduu galatooma. Bilbilli hedduu dhufaa jira hanga keessummeessuu ol ta'uu irra deemaa jira. Hello? Eenyu jedhu eessarraayi? Ontu jedhama Kuwait. Okay, maaltu jira Kuwait? Nuwaansi ammallee rabbi gammachuudhuma qabne rabbi nu haa kennu. Uummata biyyaatiif of eeggannoo cimaa godha akka yeroo sosochootan. Bakka rakkinni jiru tokko rakkina jiru akka waliif yaataniitiin deddeemtan jedha. Dhaamsa kiyya. Tasa ta'ee rakkoon garaagaraa mudachuu danda'a waan ta'eef rakkoo jiru akka bilbilaanis quba wal qabaatan akka immoo obboleeyyan keenya nu heddan dhugaa gammachuus ibsachuu hin dandeenye. Hundaafuu rabbiin galanni haa gahu. Hayyee hedduu akka gaafa guyyaa caalutti gammachuu gadda nutti taate galanni rabbiin haa gahu. Baga gammaddan uummanni Oromoo addunyaa irra jirtan cufti keessanuu gammachuu rabbi walirra nu haa aansu ammallee jabaadhaa sarara sin jalaan qabu. Hayyee. Baga gammaddan isinillee warra OMN. Ameen. Hayyee hedduu galatoome. Bilbiloota hedduu dhufaa jiran eenyu jedhu eessarraayi? Ana Hayilee jedhama.
kan sasirraa'e baay'ee gammanneerraa baga gammaddan isin jedha garuu gammachuun keenya gammachuu guutuu miti anafanis baay'een jiru isaan irratti isaa qabsoofnu garuu of eeggannoo cimaa barbaachisaa amma of eeggannoo cimaa nan barbaachisu warra hidhamtoota keenya warra bahaniifis ta'ee warra keessa jiruufis baay'ee of eeggannoo cimaa barbaachisaa of eeggadhaa jedhaati nuuf dabarsaa baay'ee gammanneerraa OMNs baay'ee hojii guddaa hojjechaa jirtu baay'ee sirriitti gammannee sirriitti boonyeerraa isin duukaa jirra baga gammannee baga gammaddan isin jedha kan waluu dabarsaa jiree ta'anii galatooma. Hayyee hedduu galatoomi. Hello? 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 Eenyu jedhu eessarraayi? Ana Jamaalii isaa jedhama Qatar Dohaa irraa. Okay. Baay'ee gammannee jirra warri Qatar Dohaa jirru. Okay. Gammachuu keenya bifa tasgabbaa'aa ta'e warri biyyaalleen tasgabbaa'ee gammachuu isaa karaa tasgabbii ta'een akka ibsatu waan kana keessatti waan gocha kana keessatti waa hedduu deemuu danda'ama. Kanaaf of eeggannaa gahaa godhuu qabanii warri shira ta'u waa balleessuuf deemu waa hedduu kana keessatti dalaguu danda'u. Gammachuu keenya bifa tasgabbaa'aa ta'een akka ibsannu namni hundinuu du'aayis akka goonu gammachuun tun fuula durallee akka walitti nuuf fuftu. Kanaan ja'a baay'ee gammannee jirra rabbiin gammachuu tana ta walitti dhaabbattu rabbiin waa godhuu jenna nuti hundi. Hayyee. Godhaa ja'a nama hundaanuu galatooma. Hayyee hedduu galatooma. Hayyee. Eenyu jedhu eessarraayi? Hello? 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 Zaako atuma fuudhaa jirtu. Okay. Teeknishaanonni atuma fuudhaa jirtu teeknishaanonni keenya warri Jawaar Mohaammed faa warra hidhaman hidhaati hiikaman ordofaa jiran viidiyoo nu ergaa jiru viidiyoo sana dafaati ollu babbaasaa viidiyoota sanas akka daawwattoonni keenya argani sanas ollu babbaasaan jedha. Mee jidduutti mee viidiyoo sana fidanii ergaa Naayiroobii kana xumurree deemna itti fufi. Gammachuu kana yoo qabaatanillee Finfinneetti deemanii bifa tasgabbiidhaan eeggachuu qabanii kan jedhu warri miidiyaarra jirtanillee warri miidiyaa adda addaarra jirtanillee dhaamsan qabu gurbaan kun yoo ba'e maatii ilaallachuu qaba deemee maatii ilaallachuu qaba malee akka duriitii miti biyyittiin lubbuu isaatiifillee lubbuu Oromootiifillee sammuu uummata keenyallee akka nu cinqine gurbaan kun yoo qaba'ee ta'e deemee qat jedhee biyyatti daa'ima faamilii fi ilaallachuu qaba deemee. Hayyee ergaa keessan fuuneera. Ayyoonni keenya immoo eeggamuu qaban. Kunu jawwee. Tasgabbiidhaan. Hayyee. Poolisiidhaan kan kana walitti dumbuune akkana dhaamsanaa dabarsi. Hayyee hedduu galatoom. Laayivii kallattiidhaan darbaa ture dhaamsi kee hedduu galatoom. Jawwee. Hayyee. Jawwee. Karaa bana. Maanni mindaan kasaakas. Wada gibbi mindaa qabu. Bagoonni soo mindaa qaba. Kun jawweedha. Kunu. Jawween kunooti. Jawwee kiyya jawwee. Bulloon kunooti. Taamirat. Izigaa kafata argu. Jawwee. Kunuuti jawweeni bareedaan burtukaan asheeta mandariinni kunu jawween kunuuti as keessa jira karaa kana bana in sosocho'in amartinu achuma dhaabbadha boggaale hidi suufan andi tinish yaazargu jawween kunuuti karaa kana bana kafat argus diga በቃ እሺ
بني هو पूरा जामा से जामा गुजरात कामेरा के सुन egaa kan amma argaa turtanii Finfinneetti yeroo Jawaar fa'aa gara iddoo amma qubatutti qajeeludha. Egaa kan Finfinnees ilaalaa Yuunivarsiitii Arsiirraa barattoonni Jawaar Mahammad Bawusaa gammachuudhaani sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Kanas gara teeknishaanota keenyatti ergeen jira. Sagaleen Arsiidha dhagaamaa Yuunivarsiitii Arsiirraa dhagaamaa jiru kana fakkaata. Kan amma dhagaa turre egaa Yuunivarsiitii Arsiirraa teeknishaanonni keenyatti dabarseen jira akka nu dhageessiftan abdiin qaba. Iddoo adda addaati gammachuu. Mee itti deebinaa Dajane warra qeerroon Jarman tokko nu hin dagattanii waa jechuu barbaanne jedhanii warri Jarmanii maal jettanii itti fuufi? Duraan dursee rabbii guddaaf galanni haa ga'u anabbii tayyibuu waaqotii rabbii guddaaf galanni haa ga'u uummanni Oromoo hundinuu baga gammannee hayyoota teenna rabbiin baga nagaa nu baasee garuu manni gammachuun teen asirratti dhaabbachuu hin qabdu ammallee akkuma miidiyaan dabarsaa jirtan of eeggannoo guddaatu barbaachisaa diina baay'eetu jira of eeggannoon akka godhamu inni biraa ammallee mana kutaalee Oromiyaa guutuu keessa hidhamtoota siyaasaatu ciisaa mana barumsaa keessa iddoo hedduun Oromiyaan guutuun hidhamtoota siyaasaatiin guutamteerti jarris haga hiikamanitti qabsoon dhaabbachuu hin qabu gaaffiin dhaabbachuu hin qabu uummanni Oromoo guutuun baga gammaddan baga gammannee gammachuu ajaa'ibaa of harkaa qabna rabbi walitti nu haa dhaabu baga gammanne jedha abdii tayyibuu waaqoo Jarmaniirraa. Hayyee hedduu galatoomi. Hayyee ulfaadha hayyee. Bilbila to'annaadha haala na harkaa ba'aa jira. Dajane bilbila. Warra ana biras bilbilli dhufaa jira Zaaki keessattuu warri biyya alaa jirru carraa bilbilaa hin arganna. Kan yeroo baay'ee carraa bilbilaa hin arganne ukkaamamee jiru uummata biyya keessa jiru. Kanaafi warri biyya alaa jirtan please warra biyya keessa jiruuf dursa carraa kennaafi. Egaa yeroo ammaa kana kan ilaalaa jirru Finfinnee keessatti yoona kana daqiiqaa muraasa dura yeroo kana Jawaar fa'aa iddoo tokko gahan jedheen amana. Akkuma argitan Yuunivarsiitii Arsii gammachuu isaanii agarsiisaa turanii warri Dirree Dhawaa akkasuma kan immoo kan caalu immoo warri mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran rakkina isaanii sana gara maddiitti dhiisuudhaan gammachuu isaanii ibsaa jiru. Egaa akkuma namoonni hedduurra deddeebi'anii ibsaa jiran gammachuu keessan yeroo ibsitanii waan hundumtuu of eeggannoodhaan haa ta'u yeroo gammachuu tokko gammachuu keenya ibsinu gama biraatiin immoo gaddi biraa akka nutti hin dhufne of eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Warri namoonni hedduullee kan bilbilaa jiran gara keessatiinis kan nutti himaa jiranii namni keenya yeroo gammachuusaa ibsatu akka gaariitti of eeggachuutu irra jiraata kan jedhudha. Egaa Zaak
tarii bilbileetti. Mee warra Direedawaa tokko haasensifnu warra guyyaadhaan waan jiru gaafachaa warra akka malee dhimma kana erga jalqabee kaasee wanni jedhaa turanii eenyunni mee maqaa keessanii maatii itti fufaa? Ayyee ani Dammaqsaa Sabaati yookiin Bitti Abdurrahmaanii haala itti turre galgalarraa haala itti turre atillee quba qabdaa akkuma waliin haasayaa turre. Haa ta'u gammachuu jechuun gammachuun namni yoo gartee dhugaan isaa argamtee dhugaan isaa mul'atte gammadaa. Haa ta'u amma gammachuu osoo hin taane qalbiin gartee lubbuu hayyoota keenyaa mana sanirraa dukkana sanirraa bahuun qalbiin gadi nu deebiti. Gammachuu jechuun immoo yoo sirna dhugaadhaa gadi dhaabate kaa gammannu nuti gammachuu ka ibsinu. Haa ta'u amma bohaartiidha jenna zaak. Hayyee. Boharree akka iddoon anirraa isinii viidiyoo kanallee isinii ergee iddoo Oromoon ittiin heddummaannee ganda keenya naannoo ganda Sumaalee keessa heddummaa isaan qaban jirra. Kanaaf baay'ina dhabne akka maatiitti bohaartii ibsine. Hayyee. Hedduu galatooma. Kanaafuyyuu uummanni keenya mootuu miira wantaa gammachuu keessa ga'aniitiin osoo sadarkaa silaa barbaachisu hin geenye akka miidhaan adda addaa akka irra hin geenye bakka jirurraa of eeggannoon akka godhamu haalli haga mijaa'utti jal'ifneetumaan akka baranne yoo horiinu taate diina hedduu qabna. Hayyee. Kanaaf kana dhaamsi iddoo adda addaa karaa adda addaatiin akka dabru qofa hidhamtoonni hedduudha. Hidhamtoonni tokko lama miti akka asittillee asillee ka qabnu hidhamtoonni keenyallee ka asillee akka bayan akkasumatti immoo gaafin keenya akkuma jirutti tahee sagalee keessan isinillee gartee oollanniin sagalee keenya. Hayyee. Wanni isaan irratti kaayan gurri irra kaayamee eegarraa ka'e sagalee ta'uu ittiin jabaadhaa yeroodhaan nu hordofaa yeroodhaan walii dabarsinaa kanumaan jedha. Hedduu galatooma hayyee. Hin danda'amne kaalgariin keefaa dajane bilbila hedduutu dhufaa jira. Maaf nurraan kaaftanillee jedhanii warri teekst godhaaran jiranii bilbila yeroo tokkotti hedduutu dhufaa waan ta'eef hunda simachuu hin dandeenyu. Hanguma danda'ameen keessattuu konsarniin biyya alaallee keessaallee ka'aa jiru bakkeewwan argamtanii hundatti of eeggannoon cimaan akka godhamuudha. Namoonni baay'een dubbataa akka jiranii kunis qabsoo isa dhumaa akka hin taanedha. Namoonni hidhamanii jiran hedduu akka jiranidha dubbatamaa kan jiru. Mee dajan itti fufi bilbiloota muraasa wayis maddeen deebi'a. Hayyeegaa amma gammachuu bifa adda addaatiin uummanni keenya ibsataati jira. Namni hundumtuu kan jedhaa jiru gammachuun keenya guutuu kan ta'u hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii gaafa hiikamanidha. Har'a baay'inaanii kan galmee obbo Jawaar Mohaammed faa Baqqalaa Garbaa faa jalatti himatamanii hiikamaniiti jiru. Garuu yeroo ammaa kana kan hoggantoota adda bilisummaa Oromoo wanti tokko dhagahamaati hin jiru. Kanaan dura Zaakii yaadatta yoo ta'e mana hidhaa keessa taa'anii Jawaar Mohaammed faa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faa iddoo malleefitti kashlabboota faana hidhamee lubbuun isaa nu yaachisa. Haalli nageenya isaa nu yaachisa jedhanii sagalee dhageessisanii turani. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa keenya ofii isaaniitu mana hidhaa keessatoo jiranu sagalee yeroo walii ta'antu mul'ata ture. Sababni isaa Oromiyaa keessatti waan hundi isaaniitu siyaasa adda addaa waan hordofaniif otoo hin taane Oromoo waan ta'aniif hidhamne. Kanaaf hundi keenya hiikkachuutu nurra jiraata. Oromiyaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa kan hidhamanii yaadatu hidhame. Oromiyaa keessatti waan yaadanii fi yaadatu hidhame. Kanaaf hundumtuu hiikkachuutu irra jiraatadha. Hindira deddeebi'amee akka himamu Oromiyaan mana hidhaa guddoo
manni hidhaa immoo kan mootummaan kun yookaan gareen bilchiginnaatti fayyadamu mana hidhaa xixiqqaadha. Kanaaf Oromiyaan bal'oon mana hidhaa ta'urraa gara Oromiyaatti jijjiiramutu irra jiraatadha. Hidhamtoonni siyaasaa hundumtuu hiikamanii sana booda Oromoon waan ilmaansaa qaalitti dadhabee kan ijoollee 5,000 amma 7,000 dhabe sana gaafinsaa gaafa sana kan gammachuun guutuun ta'u Oromoon kan gammadu kan jedhudha. Egaa har'a akkuma argitanii hidhamtoonni siyaasaa Oromoo keessaa kan galmee obbo Jawaar Madfaa jalatti himatamanii turanii har'a gallakkifamanii yeroo gabaabaa dura Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamza Booranaatii fi akkasumas Boonaa Tibbilee Geetuu security Jawaar keessaa nama cimaadha. Innis Jawaar faa wajjiniin hiikameera. Egaa duraan akkuma himnee kan akka Mallas Dirribsaa kan amma argaa jirtan gaazexeessaa OMN ture. Kun immoo obbo Dajanee Xaafaati. Innis hiikame har'a. Baay'een isaanii Shamsaddiin Xahaa. Shamsaddiin Xahaa namni baay'een keessan hin beektu. Kan asitti argitan kan akka Boggaala fi namoota hedduu kanneen argaa jiru. Kan amma fuuldura keenyatti argaa jirru kun egaa hundi isaaniitu har'a kan hiikamanii yeroo ammaa kanatti Oromoon biyya adda addaa jiru kan Saudi Arabiyaa jiranii biyya Yemen keessa viidiyoo erguudhaaf hin dadhabne maal godhanu jechaa jiru. Saudi Arabiyaa duraan ilaa bifa kanaan laastika uffatanii ciisaa jiru. Abbaa dhabanii abbaa dhabneeti rakkataa turre. Abbootiin keenya warri nu dubbatan warri nu iyyanii nurraa hidhama jedhanii turanii har'a gammachuu isaanii ibsaa jiru. Mee viidiyoo isaanii arginu. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa itti deebinaa warri South Africa tokko itti fufi. Bakka waliinuu gammanne. Hayyee. Itti fufi yaada kee. Akkasuma gartee bakka hin taanetti gartee ammallee wannaa kafaluun hin barbaachisu. Kanaafuu of eeggannoo godhamuu qabaa. Karaa irratti ammallee namni keenya bakka hin taanetti amma duraayyuu nasbeen hedduun dabartee akka nasbeen nama kennaa baay'een hin dabarre. Bilisa isinillee gartanii uummata kanallee itti hima. Fuulduratti illee gartee waan kalee dabre ilaalleetuma eegaa haa deemnu akkanumaan sirbaa fi gartee waca godhuu miti. Fuuldurri keenya hoo maal ta'a waan karee nu mudate sammarayyuu of duratti ilaalaa haa deemnuuti jechuu barbaadeetti galatooma. Hayyee hedduu galatoome hayyee. Egaa dhiifama akka nuuf gootan asumaan ka jedhu bilbilli yeroo tokkotti akka waan akkamitti akka fudhatu hin beeku 2, 3, 4, 5 yeroo tokko seenaa san gara stuudiyootti fiduu fi siistama irratti na rakkisaa jira waan ta'eef haala danda'ameen yaada keessan yeroo biraas fudhachuudhaaf yaalii ni taasifna. Amma humnaa ol nutti ta'ee akkuma tasaa egaa wanti ta'e hundinuu akkuma tasaa ta'e waan ta'eef yeroo biraa bareechinee yaada keessan hedduu sinirraa fudhachuudhaaf yaalii taasifna. Nama hedduurraa kan jedhamaa jiru ammallee irra ka deddeebi'amaa jiru ammallee of eeggannoon guddaan godhamuu ka qabu guyyaa gammachuu muraasa arganne tanatti osoo isii dhandhamnu kan biraatiif waan biraa yeroo itti gaafannu malee akka waan tokkollee wanti nama gaddisu tokkollee akka ta'uu hin dandeenye of eeggannoon godhamuu qabu hundi haa godhamudha. Hello eenyu jedhu eessarraayi? Hello Oromiyaarraa Isaaq akkam
nagaa baga gammaddan baga gammadnin jedha. Hayyee maal fakkaatti Oromiyaan iddoon isin jirtan? Oromiyaan miira gammachuutu keessatti jira, miira gammachuu qabdi. Dhaamsa adaraa kan isin jedhu uummanni Oromoo baay'ee sirbuu hin qabu, dhiichisuu hin qabu, waa baay'eetu ture kana turallee irraa baruu qabna. Ka hidhanii hiikkame gammachuudha. Ka du'ee badees jiraan mallee itti dabaluu hin barbaannu. Jara kana amanuu hin barbaachisu sirra kana waan hin amanneef adaraa keessan jedhaatti isan miidhii ilaalaa jirra. Dhaamsa kana uummata Oromoo biraan nuugaa xiqqaa'uu barbaachisa. Namoota baay'eetu hidhattafee siyaasaa miti kan hidhame nama siyaasaan hin hidhamne jira. Fayyaala isatti hidhamne du'ee jira. Kanaaf jecha adaraas mittaa ta'u nuudhaamaa dhaamsa kana biraan nuugaa. Kunno kallattiidhumaan yaadni kee kallattiidhaan si darbeera. Hedduu galatoome Oromiyaa irraa yaadni jedhamaa jiru. Bakkeewwan adda addaatti bakka baan hundatti of eeggannoo haa goonudha. Hedduu galatoome Oromiyaa irraa. Egaa ergaan darbaa jiru hundinuu kan jechaa jiru kan dubbachaa jiran namni hundinuu of eeggannoo haa goonudha. Waan arganne qabanneeti. Akkuma gurmeessaa ayyaanoo jedhe kunis waan tokko ka hafes gaaf tokko akkuma jedhame sana hanga ka hafe sanatti geennu akka of eeggannoo barbaachisaa ta'e goonuun jedha. Mee yaaliin taasisa warri koominiitiiwwan Oromoo adda addaa waan kanarraa waan jechuu barbaannu jira warroota jedhantu jiru hanga danda'ameen mee namoota seenuu danda'an seensisuudhaaf yaaliin taasisa. Mee Dajane ati gara kan keetiin itti fuffi. Sagaleen kee cufaadha Dajane. Waa'ee fuudhaa nama faana haasaa jira. Namoonni hedduu gara koottis ni bilbiltu. Egaa bilbila kan fuudhaa jiru Zaaki kan kiyya tarii haalliin teeknikaaf mijataa miti. Kanaaf gara Zaakitti bilbiluudhaaf tarii Zaak lakkoofsa irratti bilbilamu kana otoo iskiriin irratti maxxanfamee jira Dajane jalatti maxxanfamee jira. Anatu argaa hin jirre moo mul'ataa jiru? Maxxanfamee jira jalatti piin ta'ee jira lakkoofsa waatsaappii jedhamee piin ta'ee jira. Okay, iskiriin irra jira. Okay. Kallattiidhaan isin ilaalaa jirru jedhu saatalaayitiinis I think kara feesbuukitiinis kara yuutuubiitiinis sagantaan kun darbaa jira. Yaadni isin kennaa jirtan kallattiidhaan namoota uummata yaada itti yaadachiisaa jirtan waan gahaa jiruuf akkasitti akka hubattaniin jedha. Dajane gara keetti deebisa. Gaariidha gaa warri iskiriin irraa argattani mee think awadaa irraa namni tokko deddeebi'ee bilbilaa hello. Hello. Ayyee itti fufa. Amma qilleensa irra jirta laayiviidha jirraa qilleensa irra jirta yaada kee itti fufi nama hedduutu eeggataa jira. Hawaasa keenyaan gammachuu keessatti hoggannoo guddoo godhan. Ayyee. Qawweelleen badamtee hawaasa reebicha jamaadhaa irra jiranii. Yee. Kana hawaasa keenyaaf ibsuudhaaf barbaannee of eeggannoo jechuu godhan. Hayyee hedduu galatoome wadaa irraa egaa kan jedhaa jiranii sababa kanatti fayyadamuudhanii uummata miidhuudhaa fi yaaliin godhamaa jiru hin jira. Namoonni hedduu irra deddeebi'anii kan nuun jedhaa jiranii madaa kana dura qabnaa madaan sun akka irra hin deebi'amne kanaaf of eeggannaa cimaa gochuutu nurra jira. Kanaaf kana nu dhaamaa jedhu uummanni keenya dargaggoonni keenya iddoo adda addaatti gammachuu keessan ibsaa jirtanii gammachuu keessan ibsachaa garuu of eeggannaa guddaa akka gootanii yeroo gama tokkoon of eeggannu gammannu gama tokkoon immoo gadduun nurra hin jiraatudha. Kanaaf keessattuu warra awwadaa jirtan of eeggadha. Asuma Minisoota irraa Amrullaa Xaahiroo teknishaanuma keenya baay'ee nama jawaarratti. Mee Amrullaa hin seensifna Saawud Arabiyaa irraa laayina irraa Koree OMN keessa namni tokko jira Amrullaan isaanitti taanee haaseenu mee waan jettan maal jettani Koree OMN warra Saawud Arabiyaa? Abubakar Loodee jedhama baga gammaddanii uummata addunyaarra jirtu uummata Oromoo guutuun uummata Saawud Arabiyaa bakka bu'ee
baga gammadanii baay'ee gammachuun dhaga'ame baay'ee gammannee hundi keessanii hojjettoonni OMN baga gammadanii tasgabbaayaa yeroon gadaadhaa yeroo nama baay'ee gumalidhaatti hafee hojjettoonni adda bilisummaa Oromoo. Hayyee amma gara Amrullaatti dabarsuu danda'e bilbilli addaan citee jira yaada isaanii dhageenyee jirra. Egaa odoo Amrullaa osoo Amrullaan hin dubbatin dura waa'ee Amrullaa duubaan Mahadiin jira, Amrullaan jira, ijoolleen Naayiroobii jirti, ijoolleen Kaayiroo, Abdii Jamaal faa, Tuujii Mahammad faa jirti. Jaroonni kunneen irratti baay'ee otoo dubbattuu Zaak mee warra Finfinneedha laayivii dabarsaa jiran nu fudhaa jedhanii irra deddeebi'anii na gaafataa jiru. Teeknishaanota keenya gara Mahaditti amma Amrullaan haasa'utti Mahaditti ergeen jira. Laayiviidha achi nurkaa fudhaa laayivii jiru jechaa jiru. Laayivii sana gara natti nuu fiduudhaaf yaalii godha. Itti fufaasin lamaan. Chaansi kana naa kennu keessanii baay'ee galatooma halla gartee guyyaa addaati kanaaf laayivii seenuu dirqame. Ilmaan Oromoo baga gammaddan isinin jala headquarterii OMN Minnesota jirurra baga gammaddan isinin jala especially haadha yookaan ammoo harmee Jawaar Mohammad baga gammaddan isinin jala. Namni gartee biyya jiru martuu fira Jawaarii haala Jawaarii abbaa Jawaarii obboleessa Jawaarii namni martuu fira Jawaarii haa ta'u malee keessattuu haati Jawaariin deette harmeen Jawaar baga gammaddan isinin jala baga gammaddanii ilmaan Oromoo guyyaan kun guyyaa addaati isin martuu baga gammaddan akkuma amma jalaa turan kanatti of leegaa gartanii waan adda addaa happen ta'uu ni mala gartanii fulaa isaanillee yeroo malee galgala halkanaa'ee jira baay'ee of leegaa isinin jedha emotional baga gammaddan isinin jechumaa fi kanumaaf chaansii kana naa kennu keessaniif Dajanee fi Zaakillee galata guddaa qabdan isinin jedha jabaadha. Hedduu galatoomi Amrullaa Mahadiin jira nu wajjin Mahadiin warroota teeknishaanonni OMN dadhabne nuffine oduu hin jenne warroota hidhamuu hooggantoota keenyaa kanas waan Oromoo irratti ta'u hunda irratti isaanis numa qixxa duubaan ta'anii warroota hojjetanii akkuma jedhe Abdii Jamaal faa warroonni duuba jiran namoota hedduutu jiru. Akkanatti ol nu baasan isaan waan ta'eef isaaniin hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Mee Dajane gara kee haa deebisu. Bilbilli kun kontiroolii ala ta'ee jira amma almost haala simachuudhaaf nu rakkisurra jirra. Dajane mee gara keetti ka Finfinnee sana mee kan haaseenu jedhan sanatti ceenu. Hayyee yoo warri teeknishaanota keenyaan nu garsiisuu dandeessan yookiin ni seene Finfinneedha laayivii dabarsaa jirra nu seensisaa jedhanii nu gaafataati jiru. Warri bilbila gara kootti bilbiltanii sistamiin kiyyaa bilbila fuudhuudhaaf qophii miti. Kanaaf Zaak biratti bilbilli immoo Zaak biratti bilbiltanii feesbuukii keenya kan amma argaa jirtan egaa laayiviidha Finfinneedha sababa warri Minnesota nuti kwarteerii isaanii waan dubbannu jedhu mee sirbitti yeroo tokko naadhaa biyya Amrullaa warra Minnesota irraa yaada kan kee daddafi sakandii 30 warri teeknishaanota takkame sagalee mee itti fufi Muraad. Baga gammanne ammoo nuti agartee dhiichisaa yeroo dabarsuun qabu. Gaafiin Oromoodhaa hin deebine. Hayyoonni keenyaa fi hoogganoonni keenya hamuun waan guddaadha ammoo dhiichisa haa xiqqeeffannu. Garaan keenya numata haa caaluu faa dhadhabne beekaa. Keessatti warra galuu hin dandeenye. Hoogganoonni keenya hidhaman kun baane haa caaluu fi warra akka haa caaluu qaqqaalii meeqaantam sirna kana keessa dhabne haga agartee gaafiin Oromoodhaa takka takka
wanti qeyroo fi qarreen itti dhumte deebisutti dhiichifnee isin dagatini ammaan dura namticha amma aangoorra jiru kana keenya jennee dhiichifne arrammoo dagama biraa akkan dhufne qalbiidhaa waan barbaannu laalaa gammachuu heekamuu hogganoota keenyaatis qiyaasa goone gaafii Oromoo hundeerratti xiyyeeffachuu qabna hanganumaan jaalladha. Hayyee hedduu galatoom yaadni kan ka'e guutuudhaan kallattiidhaan si darbaa ture. Hayyee hedduu galatoom. Egaa yaadni namoota hedduu dhufaa jiru. Asitti kontrooliin harka ol ta'ee jira waan goone sagantaa kaleessineessan koree goonee hooggantoota. Zaaka sagalee kee jira kan keenya warra teeknishaanaa nu cuftanii kan warra biyyaa dhageessisuu dandeessu wal makaa waan ta'eef ni. Hello. Dhagaa jira Dajan. Hayyee. Hello. Leelaadhaan. Yaayyaa Bashir seenuudhaaf yaalii godhaa jira. Akkuma dhagahaa jirtanii namni baay'een kan jedhaa jiru yeroo gammachuu yoo qabaannillee gama kaananii hidhamtoonni siyaasaa hedduu Oromiyaan akkuma jenne mana hidhaa waan taateef kan hin hiikanne kuma hedduun kan lakkaa'aman jiru. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo har'allee namni tokko keessaa hiikaman kan jedhamu tokko hin dhaga'amne. Egaa yeroo gammachuu keenyan of eeggachuutu nurra jira. Kaleessa Hacaaluu dhabne kanaa fi madaa hedduu qabna. Gammachuu yeroo gammannu of eeggachuutu nurra jiraata kan jedhudha. Egaa akkuma warra amma Awadaa himaa jiranitti Awadaatti warri qaamni hidhate kuni nutti gamaa jiru kan jedhus dhagahaati jirra. Yaayyaa Bashir baga nagaan dhuftee dhufaa jira. Yaayyaa Bashir amma tokko jedheen baha jidduudhaan jedheeti nu qunnamtee Yaayyaa Bashir hedduu galatoomi. Egaa amma kan jirru hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan galmee Jawaar Mohaammed faa jalatti himatamaniin har'a hiikamaniiti jiru. Jalqaba irratti marsaa jalqabaa nama amma tokko dhuma irratti Jawaar Mohaammed faa Baqqalaa Garbaa fa'aa akkasumas Hamzaa Booranaa Boonaa Tibbilee fi Geetudha kan hiikamanii. Iddoo adda addaati uummanni keenya gammachuu isaa ibsataati jira. Gammachuu kaan immoo gammachuu hedduu qabnaa garuu hidhamtoonni siyaasaa hedduun nu hafe madaan keenya kaleessaa sunis hin jira. Kanaafi yeroo gammachuu keenya ibsinu of eeggachaa kan nu hafe hedduutu jira kan jedhutu jira. Egaa yaadni jiru kana fakkaata. Yaayyaa Bashir gama keetiin atis baga nagaan dhufteen jedha. Guyyaa har'aa kana baga geesse mee atis yaada kee akka ibsattuun si affeera. Galatoomi Dajane dura dursoo atumtuu baga gammaddee atis baga hidhaa baatee atis warra hidhaan sitti murtaa'ee bakka hin jirretti hidhaa turte waan ta'eef atoo baga hiikamteen jedha asumarraan jalqaba atoo fagoon naqe. Hedduu galatoo. Itti fufuun baay'ee gammadeera. Guyyaan kun seena qabeessa dhugaadhumatti ji'a 18 booddee har'a mana hidhaatii gadi bahuu jiraa dhageenye Jawaar faa obbo Baqqaleen faa obbo Hamzaa Booranaa faa Shamsaddiin Xahaa faa obbo Dajanee Xaafaa faa gaazexessaa Dirribaa faa Mallasaa Dirribsaa faa dhiifama. Jarri kun akkasumas eegdota Jawaar jagnoota sana kan guyyaa sana seenaa hojjetan hundumti isaanii har'a guyyaa kana gahanii lubbuudhaan mana hidhaarraa gadi bahuu isaaniitiif baay'ee gammadeera. Isaanis baga nagaan bahaniin jedha. Maatii isaanii harmee Jawaar Mohaammed, haadha warraa obbo Baqqalee Garbaa, obbolaa
yookiin immoo Saamu'eel faa, Boontuu faa. Jarri kunis warra jagna gurguddaa sagalee yeroo dheeraa kanaaf abbaa isaanii qofaaf otoo hin taane guutuu hidhamtootaatiif sagalee ta'aa turan baay'ee dinqisiifannaa. Isaanillee baga gammadan jechuun barbaada carraa kanaani. Akkasumas harmee Hamzaa Booranaa hamilee guddaadhaan haala jarri mana hidhaatti itti jiru kana hordofaa turanii quban qaba. Isaanillee bakka jiranitti baga gammadaniin jedha. Haaluma wal fakkaatuun haadha warraa Jawaar Mohammed adde Arfaasii Gammadaa isheenis bakka jirtutti baga gammaddeen jedhaani. Oromoo Jawaar Mohammed illee baga gammade hunda dura baay'een isaaf gammade. Kana ergan jedhee booda uummanni Oromoo waliigalaayyuu gammachuu guddaadha baga gammaddanii garuu immoo akkuma obboleeyyan keenya hanga ammaatti asirratti dubbachaa turan yaada babbareedaatu dhiyaataa jira. Sadarkaa dammaqinsa nama keenyaallee waan nama boonsu argaa jirra jechuudha. Warri yaada kennatillee galatoomu. Yaadni asirratti kennamaaru dubbiin guddaan akkan argaarutti waan gurguddaan 2 yookiin 3 jechuudha. 3 gochuun danda'a. Lamaan irra deddeebi'ee ka'aa jiru tokko nageenya obboleeyyan keenyaa hidhaarraa bahanii kanaaf dursa kennuu qabna. Sirbaaf hin dhaqqabna. Dhugaadha gammaduun jira. Yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa keessatti maaltu akka isaan mudataa ture beekna. Lubbuu isaaniitiif sadarkaatti sodaachisurra yeroo itti geenyee afaan wallaallee hadoodnee waan goonu wallaallee rakkachaa turre hunda yaadanna. Kanaafuu arraachi gadi bahanii arguu isaaniitiin of qabuu dadhabanii dargaggoonni keenya sirbanii shubbisanii dhiichisanii taphachuun waanuma uumamaati. Haa ta'u malee akkuma jedhamaa ture nageenya isaaniitiif dursa kennuu barbaachisa. Bahaniiru erga bahanii booda immoo wabiin isaanii maalinni eenyutu nageenya isaaniitiif gaafatama fudhata. Mootummaan kun isuma kaleessa waan adda addaa godhaa dhufee as ga'e ammas isuma tarkaa qaba. Uummanni keenya sirbuu caalaa xiyyeeffannoon isaa nageenya jaraatiif dursa kennuu qaba. Kuni qabxii tokko jechuudha. Kan lammaffaa obboleeyyan keenya hogganoonni qabsoo mana hidhaatti hafan heddumminaan warra amma bahe kana dachaa meeqa warra caalu jechuudha. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo gurguddaan mana hidhaa jiran. Akkasumas gaazexeessonni yookiin immoo aktivistoonni jajjaboon meeqa kan dhiyoo kanallee hidhaman Yaaspeed Tasfaayee fa'aa dabalatee mana hidhaa jiran jechuudha. Jarri kun hundi warra jajjaboo saba kanaaf qabsoo hammana hin jedhamne, gumaacha hammana hin jedhamne, wareegama hammana hin jedhamne baasaa dhufanidha jechuudha. Garii isaanii warra qaamaan waliin bara dheeraa jiraannee beeknu, jireenya isaanii beekna, jireenya qabsoo malee jireenya biraa warra qabuu miti. Jarri kun arras mana hidhaa keessatti dagatamuu hin qabanu, qabxiin jala muramuu qabu guddaan tokko kana jechuudha. Obboleeyyan keenya bahaniif akkuma gammannu warra mana hidhaatti hafan kanas ammoo sagalee jabaa taanee fi ibin warra hiikame kana wajjinuu taane jara kana baasuu irratti xiyyeeffannoon guddaan godhamuu qaba. Kuni cinaadhaan waa xiqqoo nuu kennee alagaan waan guddaa nurraa fudhatee gammadii shubbisi yeroo nuun jedhu gammannee shubbisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Waan nu hafee waan hidhamaniif hin qabanu yakka tokko wanta ammaa irratti murtaa'e hin jiru jara kana. Warra hiikames warra mana hidhaa keessatti hafes ji'a 18 ol gariin isaanii kan akka Abdii Raggaasaa waggaa 2 ol hidhamanii jiran. Jara kana irratti yakkii amma ammaatti ragaadhaan mirkanaa'e tokkolleen hin jiru. Cubbuudhaan karaa malee injastisiidhaan mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Kanaafuu jara kanaaf ammas sagalee ta'uuf qabsoon jabaatee itti fufuudha qaba jechuudha. Ka sadaffaa kanan jechuu barbaadu amma ammaattuu jarri hidhamee hiikame kun maali badiin isaanii? Otoo biyya guddate amma gaasi namni ni beektani Zaakis Dajaneenis biyya guddate keessa jirtu. Namni tokko yakka malee odoo yakki wayii irratti hin argamin yeroo dheeraadhaaf yoo hidhame biyya faranjii kana keessatti biyya guddate keessatti maaliif akka hidhame deebisee mootummaa irratti yakka banuu danda'a jechuudha. Himata banachuu danda'a. Yookiin mootummaan yoo sirnaawaa ta'e ofiisaatti biyya an jiru fakkeenyaaf Swiidin kanatti ofiisaatii bajeta kanaaf ramadame jira mootummaan kan namoota shakkiidhaan qabee hidhee booda qulqulluu ta'uu isaanii yookiin immoo ragaa irratti dhabee yeroo gadhiisu waan hanga hidhe sana beenyaa kafaluuf qabaa jechuudha. Biyya keenyatti namni waggaa tokkoof walakkaa, waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4 hidhamee
achi yeroo bahu shubbisnee simannee taphannee gammanneetuma biraa deebina malee maanni badiin isaanii amma ammaatti hidhamaniif maal balleessanii hidhaman akkaataan isaan itti gadhiifaman mataan isaa asirratti kaasuun barbaadu sana hunda waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Kaleessa galmee irratti bananii yakkamaadha jedhanii olola meeqa irratti oofaa waan qorqalbii jaraa miidhu waan meeqa godhaa maatii doorsisaa hidhaa gadhiisaa akkasitti torchar godhan saayikoloojikaalii torchar godhaati mana hidhaa keessa tursan. Amma achi yeroo gadi bahamu shubbisnee qofa miti kan simachuu qabnu obboleeyyan keenya kanaa jechuudha. Maanni badiin isaanii amma ammaatti balleessanii hidhaman warri mana hidhaa keessatti hafee maanni badiin isaanii kan jedhu gaaffii keenya guddaa ta'uu qabaa jechuudha. Qabsoo guddaarra jirra cimaan ammallee fuuldura keenya hojii guddaatu nu eeggata. Isa sanarratti fuulleffachuu qaba sabni keenya kan jedhudha yaadni koo galatooma. Dajane odoo gara keetti hin deebisin dura adde Leelaa Abbawaarii pirezidantiin koomunitii Oromoo Minisoota nafaana jiru mee waan muraasa yaada muraasa waa jedhanii gara fuulduraatti formalii waan jedhan bal'inaan itti deebi'u garuu ammatti yaaduma ibsachuudhaaf ka jalqabaa na wajjin jiru waan ta'eef gara isaaniitti ceena. Adde Leelaa mee bahuu hooggantoota siyaasaa dhageessame. Oduu kana akkuma nama hundumaa akka jarri ba'amillee dhageenyeerra. Ba'uun isaanii gaariidha. Garuu Oromoodhaaf jimlaan hidhaniillee chirichaaroon gadhiisuun hin ta'u hidhattoonni hojii gadhiifamuu qabu. Kaayyoon keenya hidhattoota qofa hiiksisuullee osoo hin ta'in uummanni keenya bilisoomuu qaba. Biyyi keenya bilisoomuu qaba. Kanarratti xiyyeeffachuu qabna. Waan tokko yeroo waan xinnootti nutti darbanu gammannee kaanillee irraanfachuu hin qabnu. Immoo hammuma kanattuu baay'een isaanii warra gadhiisaniif hedduu gammanneerra. Isatti aanutti illee eegaa jirra. Oromoon kanaallee distiraaktii ta'uu hin qabnu. Wanti gaheen keenya wanti guddaa uummanni hidhamanii hundi hiikamuu qabu. Biyyi keenya bilisoomuu qaba, namni keenya nagaa qabaachuu qabna. Kanammoo dirqiin hiikani malee jaallatanii miti. Kun kanaafiyyuu warra hidhame qofaallee miti warri ajjeefamanillee seeraan warra ajjeesanii dhiyeessuu danda'uu qabu. Kana hundarratti hundoofne Oromoon maaltu itti aanaa isa jedhu irratti xiyyeeffachuullee qabna jedheenaa kana. Hayyee Adde Leelaa gaafii qabda Dajane. Nakkeetifa Fiizaak. Hayyee Adde Leelaa bal'inaan walitti deebinaa ammaaf miiruma jalqabaa kana naaf ibsaniif affeeree hedduu galatooma Adde Leelaa. Hayyee galatooma senne warri oomishni. Hayyee. Mee Zaak gara biraatti otoo hin darbin kan Adde Leelaan kaaftetu jira asirratti. Yaayyaa Bashir akka yaada kennuun barbaadeni egaa kana dura wanti jedhamu jira. Waan amma barmeelii tokko namarraa fudhataniiti cilfaadhaan namaa kennanii akka namni gammadu nama gochuun yookiin immoo yeroo waan xinnoo sana arganne gammaduun karaa guddaa sitti cufanii karaa xinnoo wayii tokko bananii sana waan sii banan fakkaachuun akkuma siin jedhe barmeelii guddaa tokkotti waa si dhorkatanii kan kee sana booda cilfaadhaan sii kennanii akka waan sii kennan fakkeessutu mul'ata. Kana kan Adde Leelaan illee jette. Mee kanarratti otoo xinnoo gannu jabeessite Yaayyaa Bashir. Yaa Leelaan dhugaasiiti. Kanuma kan jechaa jirruufi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo amma lakkoofsaan meeqa ta'u yoo jedhame ani lakkoofsa isaa qabatamaa harkaa hin qabu ta'ullee mana kumoota kudhanootaati. 50,000 gadii miti jedhu irra hedduun jechuudha. Kanneen dhimma kana irratti xiyyeeffannoo godhaa jiran akkasitti ibsu jechuudha. Jarri kun hundumtu hidhamtoota siyaasaati. Ilaalcha isaaniitiif hidhaman. Ilaalcha Oromummaa qabaniif hidhaman. Akkuma Jawaar fa'aa Baqqalee fa'aa akkuma hoogganoota adda bilisummaa Oromoo fa'aa jechuudha. Baay'een isaanii maqaadhaan waan hin beekamneef warra maqaan beekaman kana kaafnee dubbataa jirra. Yeroo isaan hiikaman gammanna. Yeroo mana hidhaa keessatti hafan hiikamuu qaban jenna. Warra maqaan beeknutu qalbii keessa nu dhufa jechuudha. Warra nuti maqaadhaan hin beeknetu baay'eedha. Garuu saba kanaaf immoo galata guddaa kan oolan
kan nuti garuu maqaadhaan isaan hin beekne warri isaan beeku lakkoofsa xiqqoo ta'uu danda'u jechuudha. Jara sanadha kan yaadachuu qabnu. Amma warra kana hiikanii warra kaan mana hidhaa keessatti akka irraanfannudha kan barbaadamaa. Ilaal hubadhaa. Marii biyyoolessaa waan jedhamu kana as deemaa jira. Waan kanaaf waan qopheeffatan qabu. Waanuma dhugaa dhugumatti biyya kanatti nagaa fidu yoo barbaadan ta'eef hidhamtoota siyaasaa keenya hundumaa nuuf gadhiisuu qaban jechuudha. Gadhiisuu qofa otoo hin taane waan ammaa hidhaniifuu itti himuu qaban. Badiin isaanii maal akka ta'e waa tokko badiin qaban beekamaa. Dhiifama gaafachuutu irraa eegama mootummaan kun warruma hidhee hiikaa jiru kana warra hiikes warra hin hiikinis jechuudha. Kan dhiifama gaafachuu qabu mootummicha isa karaa malee jira hidhee ji'a 18 ol keessatti ragaa yakkaa tokkollee irratti argachuu hin danda'in kanatu isaan dhiifama gaafachuu qaba malee akka amma ololaa jiranitti dhiifama gaafatanii bahanfaa waan jedhamutu olollee irratti oofamaa jira jechuudha. Kuni duula qorqalbiiti isaan irratti. Miratii godhameef dhiifama godhameef jedhame. Akka nama badii yakka raawwateef dhiifamni godhameef itti ibsamaa jira hubadhaa. Dhiifama godhameef yoo jedhame namni dhiifamni godhameef suni yakka wayii yookiin badii wayii raawwateeraatti hubatameera jechuudha. Akkasitti hubatamaaru amma. Garuu ragaadhaan adeemsa mana murtii walirra harkisanii deemaa turan sanaan waan akka wanti ragaan itti bahamee akka yakkaatti mirkanaa'e tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni keenya dubbiisa kanadha kan hubachuu qabu. Waa wahii tolanuu kennaa jiran goonee akka waa hin laalle dogoggorri iddoo kana jira dogoggora guddaa kan akka dogoggorri hin dhaamuu barbaada. Durattis karaa malee namoota keenya hogganoota keenya argaa dadhabanii qabanii hidhan jara mana hidhaa kaa'anii waan godhatan godhataniiru filmaata isaanii geggeeffataniiru isaan kophaa isaanii fiiganii mo'atanii filamneerra jedhaniiru garuu haqni waaqaatii fi dhugaan uummata Oromoo waan fiigicha isaan baasuu dideef biyyis akka isaan barbaadan qamara isaaniitiin yookiin immoo herrega isaaniitiin biyyattii gara barbaadanutti geessuudhaaf jennaan ta'uu dide harkaa faca'e wanti hundi jechuudha. Kanaaf amma sadarkaatti mindaa hojjettootaa ji'atti aanu kana kaffaluu hin dandeenye irra mootummaa ga'eetu har'a karaan hunda harkaa bannaan hidhamtoota siyaasaa hiikeera. Okay. Nuti amma kan gochuu qabnu qabsoo fuulduraaf nu eeggataa jiru. Irratti xiyyeeffachuu hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatti hafan baasuu warra hiikame kanaaf nageenya isaaniitiif yeroo hundumaa hubannoodhaan qalbiidhaan duukaa jiraachuu waan deemu waan guyyaa guyyaatti ta'aaru hunda hordofuu isaan wajjin jiraachuu keenya jabinaan tokkummaadhaan agarsiisuu danda'uu qabna. Mootummaan kun Oromoo wajjiniin araaramuu malee biyya kanas hoogganuu akka hin dandeenye nagaas buusuu akka hin dandeenye Oromoo hanga tokko irraa hiikee isa irra hedduu mana hidhaa keessatti dhiisuudhaan irraanfachiisuus akka hin dandeenye kana beekuu barbaachisa. Kanaaf immoo sabatu of jabeessuu qaba. Tokkummaadhaan warra hidhamee hiikames haa ta'u warra hidhaa jirus jara wajjiniin dhaabbachuu danda'uudhaan kana mirkaneessuu qabna malee shubbisaan yookiin immoo mootummaa kana galateeffachuudhaan ta'uu hin qabu. Maal godheef galateeffanna? Kaleessa maaliif hidhee kan jedhudha gaafachuu qabna malee kaleessa waan barbaade hidheef qaba arras waan gadhiiseef qaba jechuudha. Kanaafuu nuti warra koozii mataa keenyarra dhaabbanne gaaffii siyaasaa mataa keenyarra dhaabbanne waan hundumaayyuu hubannuu fi dubbannu ta'uu qabna jechuudha. Gaariidha. Yaayyaa akkuma jette kaleessa maaliif nama amma kanaa hidhani ammaayyuu kan Oromiyaa keessatti jiru nama kumaantama namni lakkoofteen fixxu manni barnootaa iddoon adda addaa manni nama dhuunfaallee amma mana hidhaatti jijjiiramutti kan ga'e jara kana maaliif hidhanii kan ajjeefamee hedduutu jira kan immoo hidhamee maqaan isaa hin beekamne hedduutu jira yoo xiqqaate warri kun eenyu eessa akka jiranii fi maal akka ta'anii karaan itti hordoftutu jira isaan kan namni hin hordofnetu jira kaleessa kan dhiigni dhangala'ee jira dhiigna Haacaaluu Hundeessaa har'allee akkuma dhangala'eetti jira. Egaa ayyaayyaa kana keessatti waanumati kaaftetu jira mootummaan kuni jecha Abiyyi faa jedhu tokko jira akkuma warra Xaaliyaaniti yeroo Adwaa sana nu waraanuu dhufanii dhiifamni godhameefi aadaa dhiifama gochuu qabna Itoophiyaan aadaa dhiifama gochuu qabdii kan jedhu tokkotu mul'ataa jira.
gama tokkoon akka waan fedhii ofiitiin jara kana hiikanii international pressure akka irra jiru beekamaadha. Haalli keessoo jiru akka isaan dhiibu qabsoon uummata Oromoo yeroo kan bahee sagalee isaa dhageessisuun callisuun uummata Oromootu maqaa isaatiin qabsoo akkati ta'ee fi yaaddoo akkati ta'e beekamaadha. Akka warra amma hiikaa jirru kana gara hundumaanuu dhiifama godhaa jirru aadaa warra Xaaliyaaniti Adwaa irratti dhiifama godhameef sana aadaa sana qabna bu'urri keenya sana amma jechuutti gahaniiru. Waan akka waan fedhii ofiitiin uummata kana gallakkisanii tokko fakkeessatu jira. Nama silaa akkati jette kan namoota kana maaliif hidhan kan jedhamuuf otoo biyya seerri jiraatu ta'e itti gaafatamu beenyaa kaffalu waan amma kana rakkisaniif. Garuu jechi dhiifama goone akkuma warra Xaaliyaanitiif dhiifama Itoophiyaan goote Itoophiyaan ammas aadaa sanaa qabdii kan jedhu kana maal jettaa? Yaayya. Garagalchii dhugaa jiru reefuu dubbannee sana beektaa kan silaa isaan dhiifama gaafachuu qabuuf beenyaa kaffaluu qabutu amma akka waan sanummoo Xaaliyaanii wajjin wal fakkeessanii waan nama gaddisiisu jechuudha. Xaaliyaaniin faranjiidha, alagaadha, baargamaa dhufe waan wal fakkaannoon hin qabnu nu cabsuudhaaf dhufe garuu qabsoo ummataatiin cabee deebi'e bara lola Adwaa sana jechuudha. Jara sana wajjiniin ilmaan biyyaa lammii biyyaa obboleeyyan isaanii sanumarraa afaan tokko dubbatu jedhamu aangoorra jiru. Jara kanaan wal fakkeessuun mataansaa hammam tokko iddoo kamitti akka ilaalaa jiranu nama agarsiisa jechuudha obboleeyyan keenya kana. Ilaaleera ibsa jarri baase fakkeenyaa guyyaa kana kan Oromiyaa mootummaan Oromiyaa jedhamu baases kan mootummaa federaalaas argineerra jechuudha. Akkuma atu jettu dajenne dhiifama gooneef namoota arguun barbaanne wajjin illee hojjechuuf biyya kana rakkoo guddaa itti as deemaa jira waan ta'eef humna diinaa jabaatu nu rakkisaa jira waan ta'eef as nutti dhufaara waan ta'eef warra wajjin hojjechuun barbaanne warra arguun barbaanne wajjinu dirqamatti wal ta'uuf murteessine araaramuuf murteessine Itoophiyaa ceesisuuf jecha waan jedhutu keessa jira jechuudha. Amma tokkoffaa humni alaa jedhamu suni eenyu? Humna alaa jedhamu kan biraa diinni Itoophiyaa huma tokko hin jiru bar. Kaleessa ji'a meeqa guutuu walitti aansanii baandaa shanee jedhaniiti maqaa jibbaa itti maxxansanii arrabsaa turani, abaaraa turani, duula irratti godhaa turani warra obboleeyyan mana hidhaa jiran kanas warra bosona jirus jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Ergamtuu jedhaniiti ergamtummaa baandaa kan jedhu itti maxxansaniiti ergamtuu diinaa jedhaa turan. Eenyuuf ergamaa turan? Okay. TPLF wajjinis araaramuuf jecha miti kan Sibaat Naggaa faahii kan. Okay, TPLFis ilmaan biyyaati wajjin araaramuu qabna jedhanii murteessaniiru yoo ta'e alagaan isa kamire diinni alaa dhufaaru isa kami kan biraan jiru jechuudha. Kanaafuu wantichi karaa harkaa bade. Karaan deemamaaru akka isaan baasaan jirre waan beekaniif amma immoo tapha biraa jalqabaa jiran jechuudha. Isa kana dammaquu qaba namni keenya itti. Waan Oromoo qoqqooduttis as deemuu malu ta'a. Kanas ammarraa itti dammaquu barbaachisa sabni keenya. Wanni Oromoo qoqqoodu yookiin ilaalcha siyaasaatiin qabsaa'ota Oromoo keessaa amma tokko ofitti qabuu isa kaan achi qabuu yoo dhufe Oromoof hin ta'u. Wanni kutaan amantiidhaan saba kana amma ammaatti qoqqooduudhaaf yaalaa deeman hundi harkatti akka inni fashale beekamaadha kun. Garuu garaa muratanii biraa deebi'aa hin jiran ammas kaartaa akkasii taphachuu malu waan ta'eef ammarraa qabanii itti dammaquu barbaachisa jechuudha. Humni alaa jedhamu tokkoyyuu hin jiru. Marii biyyoolessaa jedhamu kanas akka ofii barbaadutti oofuudhaaf gidduu seeninsa humnoota alaa fakkeenyaa UN'n faa Ameerikaan faa biyya kana keessatti nageenyi dhugaa bu'uu qaba. Araarri dhugaa ta'uu qaba jedhanii jeenuin wanti ta'e tokko wanni dhugaa ta'e tokko lafarratti akka geggeeffamu barbaadu. Itoophiyaan akka jiraattu barbaadu waan ta'eef jiraachuu isheetiif immoo nagaan dhugaadhaa bu'uu qaba jedhanii amanu faranjoonni. Isa kana dhiibbaa alaa ofirraa dhiibuuf jecha xibbaa xibbii as keessatti tolfannee waan ofii itti hooggannu harka dhibbatti ajajnuun aangoo keenya dheereffannaa jechuudhaan deemaa jiru yoo ta'e kun akka inni hin hojjenne sabni keenya itti himuu danda'uu qaba jechuudha.
Kanaafuu warri amma hidhaarraa hiikame kun meeshaa namaa ta'uuf miti kan hiikaman isaan nama kabajaa guddaa qaban nama biyya kana eenyuun caalaa hoogganuu danda'anu karaan itti cufamee odoo haqa qabanii filmaatarraa dhiibamanii sirna mootummaa kana keessa ala godhamanii kophaa isaanii wal waamanii Izeemaaf Abin wajjiniin taphatanii wajjiniin wuskii dhuganii cooma muratanii mootummaa waloodhaa dhaabbataniiti biyya kana harkaa qabanii jechuudha. Jawaar Faarra yeroo gadi bahanu mootummaa kana keessaa nama bakka buufatan hin qabanu. Akka Oromootti Oromoon mootummaa kana keessaa nama qaamaan dhugaadhaan filannoo dhugaatiin itti amanee filatee bakka buufate tokkollee hin qabu. So Oromoonii fi hoogganoonni siyaasaa sirna poolitikaa Itoophiyaatii ala jiran jechuudha yeroo ammaa kana. Akka lammii alaa dhufee wayii tokkotti ilaalamaa jiru jechuudha. Kanaaf ibsi jarri irra baase yoo mataan isaa agarsiiftuu guddaadha. Isa kana keessatti nan beeka dammaqoodha namoonni keenya warra hayyuutii warra saba qaree asiin gahe qabsoo bara meeqaatamaayyuu hoogganee jijjiirama jedhamu kana fidee jijjiiramni garuu harkaa fudhatame waan amma jedhaa jiru kana na caalaa hubatu waan ta'eef uummannis kana hubatee wajjiniin dhaabbachuu danda'uu qaba. Waan nu qoqqoodu waan dantaa adda addaatiin gidduu keenyatti waa dhaabuu barbaadu abadan hin fudhannu jechuu danda'uu qaba jechuudha. Sirni kun garuu waan tolaatiif hin deemu. Ammallee achirra hin geenye ammallee humna keenya argee harka hin kennanne achi gahuu danda'uu qaba jechuudha. Harka nutti kennachuu danda'uu qaba. Cubbuudhaan hidhe jara kana dhiifama gaafachuudhaaf gaatti qabaachuu danda'a irra jira jechuudha. Kana hin bira hin geenye ammallee dhiifama goonee fi otoo maal ta'uu otoo wajjin haasa'uullee hin barbaanne Itoophiyaaf jennee jedhamaa jira jechuudha. Kabajaa kennaaf hin jiranu ammas gadi bahamee maal takkatti aanu doorsisaa adda addaa jiraachuu danda'a ta'a yookiin waan mootummaa qeequun dubbatinaa jedhamee iggitiin yookiin dhiibbaan irra kaa'amuu danda'a ta'a yookiin mirgi sochii isaanii biyya keessas haa ta'u biyya alaatti ta'uu qabanu mirga sanarraa mulquus danda'u ta'a. Kana hunda hambisuudhaaf sabni Oromoodhaa tokkummaadhaan waliin dhaabbachuu qaban jedha. Yaayyaan qabxiilee gurguddoo kaasee namoonni hedduunis yaadni isaan kennaa jiran kanuma Oromiyaan dirooniidhaan waraannamuu hidhamtoonni siyaasaa bakkeewwan adda addaatti hidhaman kan hin baane hedduun jiraachuun guutuun guututti yaaddoon ummata gama adda addaatiin dhiyaachaa jirus kanuma kan biraa egaa akkuma jedhame yeroo hedduu waan dhufu xiqqoo tokko fudhannee oduu dhiichifnu taqamnu iyyuu harkaa fudhatamnaadha kan kana duraarraa haa barannu. Bakka adda addaatti dhichisni adda addaa gama adda addaatiin godhamu immooshinii keenya kontirool haa goonu bifa akkasiitiin haa deemnuudha. Aggaammiin yeroo akkanaa kana eeggamee qaamonni warroonni sirna durii leellisan gama adda addaatiin kanatti qophaa'anii eeggatu waan ta'eef bifa akkasiitiin haa goonuudha. Egaa akkuma argaa jirru warra lolarraa qabamanii dhufan yookaan iddoo lolaatti qabamanii Tigraay irraa dhufan Sibahat Naggaafa gadhiifteeti qaamota siyaasaa Oromoo adda baaftee hanga kaleessas qaamota siyaasaa adda addaa waamee maqaa adda addaatiin abaaraa ture Abiyyi akka jedhu sani haqa dhabanii haqa akkana godhamee jaarsa waggaa 80 hiitanii akkas jedhu sana odoon taane dhugaan lafa jiru jaarsa san akka hidhuu danda'aniif yookaan jaarsa waggaa 80 fi namoota sabaan addaan baasanii akka hidhan green light Abiyyi kenneen sirni sun kan akkas gochaa ture. Namoonni kan hidhamaa turan inni hidhaadhaayyuu miti bakka argitanitti ajjeesaadhaayyuu kan inni gochaa ture akkaataan inni ajajatti kenneen hordofanii kan gochaa turani. Kanaaf waan inni godhu hundi waan inni dubbatu hundi faallaa isaati wanti deemaa jiru waan ta'eef akkasitti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. An kan biraa gorsi guddaan qabu gara iddoolee warroon hidhamtoonni siyaasaa bahanii manneen isaanii dhaquun bakka adda addaatiin celebrate gochuuf yaaluunis dhuunu hafee gaariidha. Kallattiin haga kaa'amee akkanatti deemamuu qabna akkanatti ta'uu qabna haga jedhamee mariin godhamutti bakkuma jirrutti arganneef tunis waan takka tahaftes gaaf takka akkuma gurmeessaa ayyaanoo jedhe sani irra deddeebinee waan qabnu qabannee waan dhabneef uf qopheessuu waan dhabne argachuudhaaf qabsoodhaaf uf qopheessuu malee akka sirbaa yeroo kennan dabarsineeni
odeeffannoo yookaan ergaa namoota hedduu irraa dhufaa jiru waan ta'eef akkasitti beeknee haa of eeggannu jedhaa. Gara awwadaa irraa wanti dhufaa jiru dhukaasaa jiru qawweetu dhagahamaa jiraadha. Dargaggoonni gama adda addaatiin galaalaa baatan qeerroon qarreen galaalaa baatan sila yeroo kanatti akka barbaadan ta'uun yeroo kanatti miti yeroo barbaadanitti akka feetan ta'uun haga mirga namaa hin tunne mirga keessan ture. Biyyattiin garuu waa'ee mirgaa waa'ee dimokiraasii waa'ee duudhaalee dimokiraasii waa'ee sirna gadaa biyya beektu waa'ee sirna gadaa warra beekan waa'ee duudhaa dimokiraasii warra beekan waan hin taaneef of eeggannoo barbaachisaa ta'e haa goonuun jedha. Egaa as keessatti adeemsa kana keessatti warroota lubbuu isaanii dhaban warroota hidhaman obboleessa yaayyaa dabalatee namoota hedduutu jidduu kana keessatti lubbuu isaanii dhabee namoota hedduutu hidhamee namoota hedduu achi buuteen isaanii dhabamee namootni lubbuu isaanii dhaban hundaaf maatiif jajjabina isaaniif jannata hawwina. Namootni manneen hidhaa garaagaraa keessatti ammallee rakkoo cimaa keessa jiran ammallee Oromiyaa tasgabbeessuun biyya sana tasgabbeessuun odoo waan hundayyuu komaandi poostii biyya jala bullaa jirtu hagammaa labsiin yeroo hatattamaan kaane Wallaggi dirooniidhaan dhahamaa jira. Abbootii gadaa karrayyuutiif gumaan arganne haa caaluudhaaf gumaan haa caaluun baane. Abdul Jabbaariif gumaan haa caalu yookaan haqni haa caaluun baane haqni Abdul Jabbaar hin baane haqni obboleessa yaayyaa hin baane haqni Oromoo kumaatamaan bakka adda addaatti ajjeefamanii hin baane haga haqni kun ba'utti haga dhugaan Oromoo ba'utti haga Oromiyaan tasgabbooftutti haga Oromiyaa irraa humni qawweedhaan bulchuudhaaf gama adda addaatiin ergamee kaan asiin warroota sirna minilikii leellisaniin asiin immoo ergamtoota warra garaaf bulaniin haga leellisanitti haga isaan irraa qulqullaa'utti nageenyi waaraa biyya sanii dhufuun baay'ee rakkisaadha waan ta'eef sochiiwwan goonuu wannoota goonuu hunda irratti of eeggannoo haa goonuun ergaa kiyyaa. I think yaada keessan fudhachuudhaaf yaalii taasifnee kan namoota muraasaa hinsifnee jirra. Achiin booda humnaan ala nu harkaa ta'e to'annoodhaaf haga mijachuu hin mijannee irra nu harkaa ga'e jechuudha. Yeroo biratti yaada keessanis qabannee turtii namoota adda addaas affeerree turtii kan goonu ta'a. Dajane kanarraa kanumaan raawwachaa nu deemne wanti itti dabaltu yoo hin jiran. Gaariidha. Anillee kanuma yaada kanumaan yoo raawwanne gaariidha. Namni baay'een kan jechaa jiru anis irra deebi'ee kan yaada isaanii sana jabeessuu fedhu waa hedduun nu fuuldura jira. Kuni barmeelii keessaa cilfaa xiqqoodhaan fuudhanii nutti agarsiisudha. Kanaaf immoo deebi'aniituma dhaadachuutu mul'ata. Oromoon gadi taa'ee tokkummaadhaan asii namni tokko yaada maal jedhee natti ergee tokko hidhanii tokko gadi dhiisuun tokko hidhanii tokko gadi dhiisuun tokko ofirraa qabanii tokko alatti dhiibuun kuni amma hin dhaabbannetti Oromiyaa keessatti wanti jedhame nagaan barbaadame sun dhufuu hin danda'u. Ilmaan abbaa tokko gamtaadhaan tokkummaadhaan inni ala jirus inni mana jirus hanga sochoonetti tokko achi dhiibanii tokkos dhiibuun hin ta'u kan jedhutu yaadni jira. Egaa iddoo adda addaati yaada isaanii gammachuu isaanii ibsataa jiru. Raayituu Baalirraa akka haala gaariidhaan gadi baanee yaada keenya yookiin gammachuu keenya ibsachaati jirra. Of eeggannoos godhaati jirra jedhanii warri Baalee jabaadhaa jenna. Koominiitiin Oromoo magaalaa Saskaatoon asuma Kaanaadaa keessa yeroo ammaa kana maanguddoonni fi warri koominiitii namoonni wal bira teenyiti sin daawwataa jirra ilaalaa jirra. Akka hawaasaatti hawaasni Oromoo maal gochuutu irra jiraata yeroo ammaa kana kan jedhus gaafis gaafatanii jiru. Kan akka Amaan Kadir Norwee irraa natti fakkaata yeroo ammaa kanatti du'a Hacaaluu haa yaadannu. Waan isaan nu gumaachanii haa tilmaamnu. Jarri kun warri mana hidhaas jiran warra har'a waggaa kana hundumaa hidhamanii gad lakkifaman. Kanaafi dhaamsi uummataaf ani qabu jedha Amaan Kadir. Gammachuurraa fuula dallansuu agarsiisutu nurra jiraatadha. Gammachuun waa hedduun nu fuuldura jira. Gammachuu kana duwwaadhanii waan nu fuuldura jiru hundumaa akka sanaan akka hin irraanfanneedha. Egaa gammachuu har'a obboloowwan keenya achi ba'anii gammachuu hunda keenyati. Gammachuu qabsoo Oromootiin otoo Oromoonni
gaafa biltsiginnaa waraana fudhatee olii gad kaatu Oromoon faana ka'atee har'a kiraayisii akkasii keessa hin seenu. Oromoon dallanee gadi ba'ullee yoo dadhabee dallanee mana taa'u mataa isaatiin qabsoo guddaa ala tokko. Sababa kanaan koominiitiin addunyaallee maalinni Oromoon maaliif dallane warri silaa siyaasa biyya sanaa hiikuu danda'an rakkoo biyya sanaa hiikuu danda'anii mana hidhaa ta'anii kaan bosonatti dhiibamanii maaliif rakkoon kun hiikkachuu hin danda'u waan jedhee fuuldura dhaabbatee fi har'a cinqamanii otoo hin jaalatin qabsoo uummata Oromootii fi dhiibbaa hawaasa addunyaatiin har'a hayyoota keenya kan gallakkisanii. Egaa warri hafan hedduutu jira. Manni Oromiyaan akkuma jennetti mana hidhaati. Oromiyaan mataa isheetii hidhaadhaa hiikkachuutu irra jiraata kan jedhudha. Gara dhumaatti otoo hin fixin yaayyaa daqiiqaa tokko lama sii kennine sagantaa keenya goolamna. Yaayyaattiin nan dabarsaa atis kaasteettaa warri Saskaachuwaan keessattuu I think walitti qabaa community na fakkaataa jalaan kennisoo hedduu gammanneerraa. Kan jedhu ergaa dabarsee jirra warri Phoenix Arizona warri Ohio ergaawwan isin ergitan nu ga'eera sa'aatiitti nu hin geenne saniif isin hin dhiyeessine akkasitti hubadhaan jenna warri South Africa Qatar Saudi Arabia bakka hedduurra bilbilawwan bilbilamaa turan argineerraa garuu to'annaa kenna ala waan ta'eef hunda keessan dhaqqabuu hin dandeenye guyyaa biraatti sagantaa yaada uummataa qofa qabannee kan dhiyaannu ta'uu himuudhaan gara yaayyaatti hin deebisa. Gaariidha. Waanuma gabaabduun itti dabala. Waan obboleessi koo Amaan Kadir Norway irraa jedhe amma dubbii salphaa miti. Dubbii Hacaaluu kan jedhe sana jechuudha. Hidhaan Jawaar fa'aa Baqqaleen fa'aan hidhaman ajjechaa Hacaaluu sana hordofeeti. Diraamaa dhiiga ilmoo qaalii Oromoo kana dhangalaasaniin jara kana qabanii hidhani waan ta'eef guyyaa Jawaar fa'aa hiikamanu akkuma gammannu gammachuun keenya akkuma jirutti ta'ee jara kana gadi baafachuu keenyaan ajjecha Hacaaluu sana garuu guyyaan itti yaadannu dhugaadhumatti amma jechuudha. Hacaaluu qofa miti gaa Hacaaluu booda akkuma amma zaak atuu jettee obboleeyyan keenya hedduu manaa gadi fuudhanii ajjeesan. Garii mana hidhaarraa fuudhanii ajjeesan. Ajjechaa gara jabinaa faashistummaa agarsiisu adda addaatu waggootan kana darban kana keessatti geggeeffamaa ture jechuudha. Kun hundumtuu jarri ajjeefame kun yakka wayii raawwatanii odoon taane sagalee qabsoo Oromoodhaa ukkaamsuudhaaf tooftaa adda addaatiin kana gochuu qabna jedhanii ajaja walii kennaniiti ajjechaa kana ilmaan Oromoo qulqulluu irratti raawwatan jechuudha. Obboleessa koo qofa maqaa dhahuun barbaadu obboleeyyan Oromoo hundumtuu cubbuudhaan ajjeefaman badii tokko malee ajjeefaman jechuudha. Jara kana hunda haqni isaaniidhaa ifa bahuu qaba. Ifa bahuu qaba jechuudha. Akkuma kanatti tola dhiiga ilmoo namaadhaa akka dhiiga sareetti dhangalaasanii sabatti araaramuun tasa waan danda'amu miti jechuudha. Kanaafuu warri yakka raawwatu hundumtuu tokko tokkoon gadi bahanii otoo uummanni maqaa isaanii dhahee gadi hin baasin ofii isaatii warra yakka hojjechiise sana gadi baasee murtii irratti fudhachuu qaba jechuudha. Ni beekna tokko tokkoon galmaa'ee jira maqaan jira warra nama ajjeese jechuudha. Abadan nagaan bahuuf hin deeman. Araaratti ta'a taanaan hidhamtoonni siyaasaa tokko tuunaf hiikamuu qabu. Warri haqa malee ajjeefame hundumtuu haqa isaanii argachuu qaban jechuudha. Ta'uu baannaan dhiigni isaanii hin iyyaas jira. Kunoo karaan harkaa badee cubbuu isaan raawwataa dhufan kanatu Itoophiyaa isaanii akka barbaadan garmaamanii deemuun akka hin danda'amne taasise jechuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu isuma kanaa namni keenya uummanni keenya warra dhiigni isaanii cubbuudhaan dhangala'es kan yaadachuu qabu yeroodhuma kana jechuudha. Kanaafuu qabsoon keenya fuulduratti ammallee fagoodha. Waa hedduutu nu eegaa akkuma obboleeyyan jedhan isa sanaaf qophaa'uu nu barbaachisa jechuudha. Obboleeyyan keenya hiikaman qabannee warra hidhaa jiranus baafannee qabsoo keenya galii isaatiin ga'uu irratti xiyyeeffachuu barbaachisa. Olola kamiinuu namni keenya sobamuu hin qabu jechuudha. Dajane silent irra jirti. Hayyee kanumaan sagantaa keenya raawwanna. Ergaan namni tokko naan jedhee maaloo Dajanee leenca keenya as nu baasii sagalee isaa dharraane kan jedhudha. Jawaar Muhammad jechuudha. Egaa Jawaar Muhammad xinnoo ishee erga boqotee booda
nu akka beeku sanatti siniif dhiyaata jedheen abdii godha. Egaa har'aa fi wanti qopheessine kanumaan raawwataa hidhamtoonni siyaasaa kan galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman har'a hiikamaniiru. Egaa Oromiyaa keessatti hidhamtoota siyaasaatu hedduutu hafa. Obbo Daawud Ibsa kan mana hidhaan beekamne mana keessatti dhaabbitti hidhamantu jiru. Akkasumas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaa fa'a. Koreel Gammachuu Ayyaanaa fa'a yoommaa uummata Oromoo biratti hin dagatamanii dagatamuu hin qabani. Warri Jawaar Mohaammed fa'a yeroo mana murtii dhaqan illee Koreel Gammachuu Ayyaanaa fa'aataaf mana murtii mana hidhaa keessa ta'anii waliif falmaa turani. Ammas uummanni keenya akka Oromoo ala jirus mana jirus ija tokkoon ilaalee waan itti aggaamame kana qolachuudhaaf tokkummaadhaan socho'uutu irra jiraata. Egaa kuni gammachuu isa jalqabaati. Garuu gammachuun guddaanii waan Oromoon ganama karoorfatee ka'e sana gaafa deebi'ee dhafi akkuma amaan jedhee dhiiga hedduutu dhangala'ee kan akka Hacaaluu dhangala'ee kanaafi sirbinee sirbisiisuu otoo hin taane fuula keenya egaa akkuma inni jedhe sana goone qabsoo nu fuuldura jirutti itti fufuutu nurra jiraata kan jedhu ergaa namoota hedduuti. Waan amma ammaatti nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa Zaakii fi Yaayyaa Bashiris hedduu galatoomaa. Gama teeknikaatiin Maaduu Jineedditii fi akkasumas Amrollaa Xaaharuutu nu wajjin ture. Waan Finfinnee jiru gabaasa hordofii kan dhiyeessinu ta'a. Dhumarratti dhufte Cuukkonii yookiin Asiyaanii nuyi fixaa jiru. Miiruma isii ibsatteeti sanii naa cufamu. Aynoo akka hin dandeenyee fi akka dhuftu beeka. Galatooma hundi keessanuu baga gammannee maatii kunis akkasumas dubarratti seenee dhugumadha. Baga gammaddanii hayaatillee baga gammaddee dajaneeyaatillee akkuma kanaa Zaakillee uummanni hawaasni Oromoo hundumtuu baga gammaddanii hundi keenyayyuu yeroon keessa dabarsine salphaan turre yeroo baay'ee hedduu fokkisaa keessadha kan nuun dabarre waan hedduu keessatti lakkoofneerra akka hin taanes taaneerra waan hedduudha waan dubbannu hin qabnu waan hedduu keessatti taanees jirra garuu har'as qabsaa'onni keenya hayyoonni Oromoo hundumtuu waa balleessanii miti kan hidhamanii haqaa fi haqa Oromootii fi kan hidhamanii waa balleessanii miti har'aa yoo gammannes warraatti bilisa ta'anii hiikamanii jechuu keenya miti hiikamuu qabu ture hidhamuu qabanii ture jalqabumayyuu namni saba isaatiif hojjetu immoo yoomiyyuu dhugaan isaanii nuun laphee keenya keessaa bahuu hin danda'u yoomiyyuu ummata keenya keessaas bahuu hin danda'u waan hin dubbadhu sin qabu waan hin jedhu sin qabu kan hafeetu immoo caala warra hiikame harka keenya irratti godhannee warra hafe achi keessatti warra maqaan isaanii waamamne hamma hammaatti qabsoo Oromoo kanaaf haarsaa hedduu kaffalan hedduutu jira waan ta'eef isaanillee hiikamuu qabu isaanillee achi keessatti hafuun qabanii dhiigni hayyoota keenya akkuma kanas immoo dhiigni Hacaaluu gootota keenyaa warri du'ee nu biraa hafe immoo warri qabsaa'ota kana biraa hafe immoo hammas duubatti deebi'ee wanti hundumti isaayyuu gumaan bahuu qaba sagaleen isaanii dhagahamuu qaba warra isa ajjeesee hayyoon wanti hundumtuu seeraaf dhiyaachuu qabu kanallee Oromoo wal faana qabsaa'ee hammas kan nu hafe immoo baay'eedha waan ta'eef isa jiru harka keenyatti qabanneetti deemuu qabna qabsoon Oromoo boqonnaatti aanuu maal ta'uu qaba kan jedhu immoo hayyoonni keenya immoo itti yaaduu qabu kan akka Yahyaa Bisheer fa'aa warri kaan immoo kanatti yaaduu qabu baga gammaddanii hundi keessa. Asiyaa sirraa fuudhuuf deemaa osoo sa'aatii cufaa jiru irratti namoota gurguddoo dhufaa jira. Mohaammed egaa Firii Jawaar Mohaammed jedhamu jechuu isaatiin hidhamee manneen hidhaa Oromiyaa keessa rakkoo gurguddoo keessa kan jiru sagaleedhaan guyyaa irraa yoon dubbanne sagaleen tiyyayyuu faayidaan qabdu jedha. Mee Mohaammed maal jetta dubbadhu kunoo kallattiidhaan. Egaa guyyaa akka kanaa baay'ee beekaa inni dhufaadha. Because gammachuu akka kanaa lubbuun hafee lubbuun jiraatanii arguun waan guddaadha ammallee immoo nama akkanumatti daantaa saba isaa daantaa biyya isaatiif jedhee rakkoo gidiraa hamtuu keessa darbee qaawwa hamtuu diinni irratti dalagaa ture isaan guutuu keessa darbanii hidhamanii hidhaa bahuu jechuun waan guddoodha. Egaa azaaba dachii tanaati manni hidhaa keessaa hoo azaaba warra bilisiginnaati. Isa kana keessaa cabsanii korommii har'a manatti galaniin baga rabbi isin gammachiisee baga gammaddanii baguma kenna taatanii baguma isin qabaadhee baguma isiniin maqaa waammadhee isaaniin jedha. Because
nama ummata isaaniitiif jiraatee ummata isaanii aantummaa dhugaa itti mul'isiiseen baga gammadde jechuu caalaan wanti godhu tokkollee hin jiruuti. Kanaaf illee amma Rabbiin haa baasuuti gammachuu kana caalee hin jiru dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf baga rakkoo gidiraa hamtuu san keessa darbitanii har'a maatii keessaniif geessanii isin ija kennaa Rabbi ammas isin haa eegu bakka jirtanii ititaa jedhaan. Hayyee hedduu galatoomii Muhammad. Tolee ulfaadhu guddaa. Hayyee egaa kanaan cufnaa Muhammad waan ta'uuf egaa kama argitan sanii sagalee isaa gadi qabiitii mul'isuu dandeetta Muhammad Deeksisoo. Bara meeqa namni waliin nyaate warri jara kana waliin nyaate meeqa yeroo ganee yeroo gama adda addaatiin isaan irratti duulu argite. Namoonni akkanaa kunniin immoo bahanii selfless ta'anii Oromoo fi Oromummaadhaaf obboleessa kiyya bira dhaabbadha jechuudhaaf carraa hedduu bahanii hojii barbaadatan namoonni baay'een eebbifamanii Muhammad fa'a bifa akkasiitiin bahanii sagalee isaanii dhageessisanii egaa namoota akkasiitiif gammachuu addaati waan ta'eef saniif dhumarratti isa seensisee wanti jettanii yoo jiraate isin jedhaati xumura ani xumuree jira ganamarraa kaanee dajanee waliin. Waa xiqqoon jedha Zaak waa xiqqoo. Muhammad Deeksisoo laalchisee waa xiqqoo jechuu fi Muhammad wanti godhe suni seena qabeessa guddaadha. Maaliif jennaan erga jarri keenya kun hidhamanii booda biyya keessatti bakka namni 1,000 ol argamu keessumattuu yuunivarsiitii keessatti mormiin akkasii sun yeroo godhamu tokkicha sana dhageenye jechuudha. Waan amma sana gahu waan sadarkaa sana gahu jechuukooti. Kanaaf an kireeditii guddaan kennaaf Muhammadii fi dhugaadhumatti har'a baay'een keenya irraanfannee irraan ta'uu danda'a. Yeroo sanatti garuu wanti inni godhe sun sagalee wanni inni agarsiise sun nan xumura qabsoon karaa nagaatiif qabsoo hidhannoo gidduu garaagarummaan mootummaa kana biratti garaagarummaan homaa akka hin jirre agarsiisa. Maaliif firii Jawaar Mohaammed firii political prisoners jennaan hidhamuudha yoo ta'e dhaadannoodhuma kana dhageessisanii hidhamuun akka danda'amu namni mirkaneesse Mohaammed Deeksisoo ture jechuudha. Seenaa keessatti waan yaadatamuudha. Hayyee hedduu galatoomii yaa'yaa Kadir community walitti qabaan community Las Vegas nutis dagatinaa yeroo rakkoo wal bira dhaabbannee baga kana arguuf genne jedha. Muhammad Bulloo obboleessa Kadir Bulloo obboleessa warroota abukaatoo seeraa keessaa Kadir Bulloo itti gaafatamaa community Coloraadooti. Nutis baay'ee gammannee jirra jechaa jiru. Communityewwan adda addaa irraa ergaan dhufaa jiru. Kana fakkaataa an xumureen jira haasa'aa dhumarratti wanti jettu yoo jiraate jedhiiti ati nuu cufi dajaneetu nuu bane ati nuu cufi gara kan kee kenneen sagantaa kana kaarraa kanumaan xumurra. Gaddaa galatoomii Zaak hundi keenya iyyuu irra deebi'uutiin gaafa baga gammanne jennaa hawaasni Oromoo Siyaatilii guyyaa har'aa kana walitti qabamaa jira gammachuu isaa ibsachuuf jedhe yeroo booddee laayiviitiin kan isinii dhiyeessinu ta'a hawaasni Oromoo bakka isteeta garaagaraatti jiru hundumtuu walitti qabamuudhaan gammachuu isaa hammam Jawaariin akka eegaa bahanii hammam hayyoota keenyaa hidhamuu isaaniitiin maal keessa akka turan gammachuu isaanii ibsuudhaaf deemaa jiru. Isteeta garaagaraa keessatti hundumtuu adeemsisaa jira. Yeroo gabaabaa booddee gaa hundi keenya iyyuu gara isteetarraatii kan isinii dabarsinu ta'a. Keessattuu hawaasni Siyaatilii karaa keessaatiin baay'ee naqunnamaa turan Abdulaziz fa'aa Abduun fa'aa hedduu gammadaniitti jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Oromoon hundumtuu gammadeetti jira. Hundumti keenya iyyuu wal faana guyyaatti celebrate godhuudha. Waan hin jedhu hin beekoni. Eeggis laati gammachuu guddaa fi miira guddaa keessadha kan inni jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaawwan kan biraa Jawaariin illee maaf nuun dhiheessitanii jechaa jira namni hunduma isaayyuu duraa duubaanii wantoota ta'uu qabanii kan isin beeksisu ta'a. Har'aaf sagantaa keenya kanaan goolabnaa sagantaawwan kanneen biroo kan OMN itti fufuu isin wajjiniin turuutiin qaadhuma irratti dhufeeraanis Zaakillee turee dajaneen Yaahayaan illee hundi keenya iyyuu kanaan goolabnaa sagantaa teeknikaa immoo edit gochuutiin yookiin immoo sagantaa kana dhiyeessuutiin kan nu wajjiniin ture haga hammaatti Mahadii Juneediiti hundi keessanuu galatoomaa OMN fi Amrullaa Xaayiroo Amrullaa Xaayiroo illee guddaa galatoomii egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa biraatti naga wal agarrutti nagaa nuu tura.